Masico, Masico. Masico, Masico. Masico, Masico. Dhaggeeffattoota qophii kaayyoo akkam jirtan nageenya keessan baraadhaa isiniin jecha qophii arraan tanaa keessatti hoggana qeeroo bilisummaa Oromoo akkasuma hoggana qeeroo jiddugaleessa fincila xumura gabrummaa kan ta'e obbo Seenaa Dhugaa qabadhee dhiyaadheetiin jira. Nu wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Reefullee akkuma eegalletti neetworkiin nu rakkisee rakkoon teeknikaa nu qunnamee addaan citee ammallee akka addaan hin cinne abdii guutuu qabna. Nu hordofaa isiniin jenna. Akka waan hedduu nurra bartanii fi dhaggeeffattanis abdii qabna. Hangasittuu hangan isatti isin deebisu ogeessi teeknika keenyaatis Gadaa Araaraa asuma nu wajjin jira. Nu wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Obbo Seenaa mee eenyu akka taate dhaggeeffattoota keenyaaf nuuf ibsi. Hayyee ani Seenaa Dhugaan jedhama. Hoggana qeerroo bilisummaa Oromooti akkuma jaalala sarkinaan ibsuudhaaf yaalte. Carraa kana qopheessitanii carraa kana nu affeeruu keessaniitiif fi qophii kana akka kanatti qophaa'uu isaatiif guddaa isin galateeffanna. Carraa kanatti fayyadamee waa hundaan olitti fi Waaqayyoon gaditti kanan galateeffadhu gootota wareegamtoota ilmaan Oromoo gootota ilmaan Oromoo miiliyoonotaan manneen hidhaa wayyaanee fi mooraa waraana wayyaanee keessatti hidhamanii dararamaa jiran gootota ilmaan Oromoo fi hooggantoota qabsoo bilisummaa Oromoo irratti wareegamaa guddaa baasuun takka kufaa fi diina kuffisaa qabsoo kana dhaloota qubee qeerroo nu dhaalchisaniif miseensotaa fi qondaalota qeerroo bilisummaa Oromoof gootota barattoota Oromoo fi gootota artistoota Oromoof gootota beektota Oromoo fi hayyoota Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo cina hiriiruun gahee keessan gumaachaa jirtaniif miidiyaalee qabsoo bilisummaa Oromoo ijaa fi gurra uummata Oromoo ta'an hundaaf waraana bilisummaa Oromoo lubbuu tokkittii qabu saba isaaf kennee dirree falmaa jiruu fi humna addaa ittisa uummataa golee Oromiyaa keessatti diinaan falmaa jiruuf isin qopheessitoota qophii kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoof of kennitanii gahee keessan baataa jirtaniif galanni keenya guddaadha jechuun barbaada. Dhumarratti guyyaa har'aa kana oduu gammachiisaa wayii dhageenye miidiyaarraa hedduu gammannee jirra. Uummanni keenyas gammadee jira. Gammachuu keenya asuma akka ibsachuu barbaannu uummata Oromoo fi qabsaa'ota Oromoo hundaan baga gammadan kan jennu gootichi maraatoonii addunyaa fi falmaan mirga dhala namaa fi qabsaa'aan Oromoo atileet Faayisaa Leellisaa wal dorgommii biyya Ameerikaatti godheen injifannoo galmeessuudhaan sadarkaa lammaffaa bahuudhaan nu boonsee nu gammachiisee waan jiruuf guddaa gammannee jirra. Kana carraa kanatti fayyadamuudhaan uummata keenyaan baga gammadan jechuu barbaanna. Gooticha atileetii keenya atileet Faayisaa Leellisaadhaan illee baga gammadee jechuu feena. Egaa kanatti aansuudhaan gara qophii keenyaatti seenuu dandeenya. Obbo Seenaa Dhugaa hedduu galatoomii ibsaa bareedaa gootee mee osoo gaaffii keenyatti hin seenneen duratti wanni uummata keenyaaf niin ibsa jettee yaaddu ni jira? Akka qeerroo bilisummaa Oromootti qeerroon bilisummaa Oromoo maal akka ta'ee fi uummanni Oromoo fi qeerroon bilisummaa Oromoo maal akka waliif ta'an qeerroon bilisummaa Oromoo maal akka ta'ee fi uummanni keenya akka qeerroo bilisummaa Oromoo ditteelii hubannaa irraa kan hin qabne akkasumatti umurii dargaggeessaatiin ka rarraasee akka hubatuuf qeerroo bilisummaa Oromoo jechuun sochii dargaggoota biyyoolessa
bilisummaa fi dimookiraasii warraaqsa fincila diddaa gabrummaa qindeessee jaarmiyaa dargaggoota Oromoo hoogganuu ijaaruuf qajeelchuu fi falmatee jechuudha. Afaan Ingiliffaadhaan National Youth Movement for Freedom and Democracy ka jennu kun jaarmiyaadha malee akka namni keenya umurii dargaggootaa qofarratti rarraasu osoo hin taane jaarmiyaadha. Jaarmiyaan kun jaarmiyaa ta'ee of danda'ee Oromiyaa keessatti dargaggoota Oromoo gidduutti of dhaabee of ijaaree dargaggoota qabsoo bilisummaa Oromoo ka warraaqsa fincila diddaa gabrummaa 2005 asii eegalee dargaggoota muuxannoo warraaqsa kana keessatti qaban fincila diddaa gabrummaa keessatti qaban irraa gara bara 2011tti of ijaaruudhaan qeerroon bilisummaa Oromoo akka jaarmiyaatti Oromiyaa keessa socho'uu kan eegalee jechaadha. San fuuldura haalonni turan finciloota bara 2005 waamicha addi bilisummaa Oromoo uummata Oromoo hundaaf Oromiyaa keessatti godheen dargaggoonni Oromoo, barattoonni Oromoo, qonnaan bultoonni Oromoo, daldaltoonni Oromoo kutaan hawaasa hundi irraa qooda fudhachuudhaan sana keessaan dhaloonni qubee gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti kan dabalaman yoo ta'u sanarratti wareegama qaalii kaffaluudhaan dargaggoonni hedduun kan itti wareegaman ka jaallan keenya nu biraa itti wareegaman galiidhaan ga'uudhaaf yeroodhaa gara yerootti irratti wal ijaaraa irratti dararamaa dhufu kam dhamdhamaa sadarkaa kanatti akka dhufee akka jaarmiyaatti yoo Oromiyaa keessatti of dhaabee dargaggoota Oromoo gara tokkotti luuccessee sochii jabaataa kan mootummaa abbaa irree jijjiiruu danda'u yoo asiin baane baruma baraan fincila yoo ta'e ka dargaggoonni irratti miidhaman ta'a malee humna uummata miiliyoona guddaa kana sochoosuu danda'u akka hin taane hubachuu irraa fi akka wayyaa qabutti akka qabsoo bilisummaa Oromoo galiidhaan ga'uu danda'utti jaarmiyaa ta'ee 2011 Oromiyaa keessatti as ba'ee Oromiyaa keessa sochii kan eegale jaarmiyaa qeerroo bilisummaa Oromooti jechaadha. Jaarmiyaan kun akkuma Oromiyaa keessatti hundaa'ee Oromiyaa keessatti dargaggoota Oromoo yeroo irraa gara yerootti qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti muuxannoo qabaniin gad of dhaabee sochii isaa dargaggoota Oromoo qindeessuu fi ijaaruu akkuma eegaleen mootummaan abbaa irree duula guddaa jaarmiyaa kana dhabamsiisuudhaaf waan ofiin ijibbaatiin hin jiru. 2011 keessa akkuma sochiin kun of hundeessee dargaggoota Oromoo qindeessuu wayitarra jirutti haala jirurraa haala sochii ta'aa jirurraa haala barruulee warraaqsaa uummata dadammaqsuudhaaf qeerroon bittinneessurraa dargaggoota Oromoo sabboontota Oromoo hidhuu irratti kan fuulleffate duula hidhaa sana irratti cichoomina guddaa wareegama qaalii kaffaluudhaan hooggantootaa fi jaarmiyaa kana dandamachiisuu qabsaa'ota ilmaan Oromoo gara jaarmiyaa kanatti ijaaramaa jiran dandamachiisuu fi qabsoo kana dandamachiisuun danda'ame. Sanarra egaa yaadotuma ijoo sana keessa turan irraa tuttuqaa adeemna. Keessattuu eegga bara 2011 bara 2000 fi haala bara 2012 keessa ture haala bara 2013 keessa ture haala itti warraaqsi kun 2014 ifatti asxo'ee irraa wal hubachiisuun barbaachisaadha. Bahee haga sadarkaa guyyaa har'aa kana itti jirutti qabxiilee tokko irraa tuttuquu yaada. Keessattuu haala hadhaawaa qabsoo kana keessatti warraaqsa kana keessatti dargaggoota Oromoo, barattoota Oromoo, sabboontotaa fi qabsaa'ota Oromoo biyya keessa jiran mudataa ture keessaa qabsoo kana dhabamsiisuudhaaf keessattuu wayita jaarmiyaan kun Oromiyaa keessatti hundaa'ee dargaggoota Oromoo qindeessuu irratti argamu irratti abbaan irree roga tokko maal fakkaata siyaasni abbaan irree qabatee jiru maal fakkaata isa jedhuu fi haalli jaarmiyaan kun yeroo sanatti hundaa'etti jaarmiyaa kana jiraachisuu miti socho'uu miti jiraachisuullee haalan dandeenyatu ture jechaadha. Keessattuu wayita abbaan irree tarsiimoo siyaasa fokkataa itti umurii isaa aangoo irra turfatuu danda'u
Oromiyaa keessatti diriirsee maqaa tokko shanee jedhuun maatii abbaa tokkollee walirratti ijaaree uummata keenya wal basaasisu barattoota dargaggoota Oromoo mooraa manneen barnootaa keessa jiran sadarkaa gadiitti haga olitti maqaa tokko shanee jedhuun ijaaree dargaggoota Oromoo sochii dhorkee akkatti Oromoo walitti dhufu dhabee Oromoon akka walitti dhufee waliin mari'atuu hin dandeenye akka Oromoo wal shakku akka Oromoo wal faana socho'uu hin dandeenye shira ulfaataatu ture jechaadha gama abbaa irreetiin. Haala kana keessatti jaarmiyaan kun kan inni abuurratee ka'e tokko shira diinni kun uummata keenya irratti xaxee jiru maatiin abbaa tokkollee akka waliin amanne diinni ka godhee jiru kana mala itti cabsuun danda'amuu fi mala itti warraaqsi mootummaa kana aangoorra sochoosuu danda'u uummata Oromoo bilisummaa fi walabummaa isaa gonfachiisuu danda'u bifa itti as ba'uu danda'u irratti tarsiimoo fi akeeka mataa isaa lafa keewwatee karooraan kan irratti hojjetaa turre jechaadha. Keessattuu baroota 2012, 2013 giddu galeessaan xiyyeeffannaan keenya gama ijaarsa dargaggoota Oromoo sadarkaa irratti kan xiyyeeffatee fi ijaarsa dargaggoota Oromoo mooraa diinaa keessa jiran mooraa diinaa keessaa baasuun danda'amuu fi mooraa diinaa onsuun danda'amuu irratti kan bu'uureffate sadarkaa dhaabbilee barnoota olaanoodhaa kaasee haga dargaggoota Oromoo sadarkaa manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaaf lammaffaatti jiran kolleejjoota irra jiran irratti xiyyeeffannaa guddaa godhuun qonnaan bultoota Oromoo irratti xiyyeeffannaa guddaa godhuun hojii dhabdoota Oromoo irratti xiyyeeffannaa guddaa godhuun beektota Oromoo irratti xiyyeeffannaa guddaa godhuun sadarkaadhaan uummata keenya gahee waliif qoonnee uummata keenya ijaaruu dandeenye jechaadha. Haalotni sun warraaqsa fuulduratti akeekannee lafa keewwanne kanaaf haala mijeeffachuu fi waan bilchaataa ta'e waan bifa ijaarameen uummata kana wal faana sochoosuu danda'u as baasuu irratti karoorrii fi sagantaan nuti qabnu guddaadha. Sagantaanuma sanaan hojiitti seennee akka karoora keenyaatti nuu milkaa'ee mooraa diinaa diiguu dandeenye irraa keessattuu sadarkaa dhaabbilee barnoota olaanootti baroota 2013 fi 2012 keessa guutummaatti milkii guddaa kan gonfannee fi dargaggoota Oromoo dhuunfatu gama ijaarsaatiin kan dandeenye ta'uu isaati kan nuti uummata keenyaaf ibsuu barbaannu asirratti. Haa ta'uu sana keessatti gama mootummaa abbaa irreetiin haalli sochii kana dhabamsiisuudhaaf ture daran jabaataa haa ta'u iyyuu malee dargaggoonni mooraa diinaa keessa jiran qabsoo bilisummaa Oromootti amanuu fi hooggansa qeerroo bilisummaa Oromoo irraa kennamuufitti abdachuudhaan gara qeerroo jala hiriiruu fi ijaaramuudhaaf fedhii guddaa yerootti argatan fedhii guddaa yerootti argisiisanidha jechaadha. Haala sana keessatti uummata keenya sadarkaadhaan ijaarree addatti iyyuu egaa gara bara 2000 fi seensa bara 2014 naannoo baatii eebila keessa jechaadha 2013 keessa hojiin ijaarsaa wayita itti gara sadarkaan irra jiru madaallannee sochii barbaachisu yoo as baasne hagam deemuu danda'a ka jedhu xiinxala gaggabaabaa geggeessinee sanbooda 2014 eebila 1 fi eebila 2 hoogganoota qeerroo bilisummaa Oromoo dhaabbilee barnoota olaanoo irra jiranii fi godinaalee Oromiyaa irra jiran irraa korrii haala warraaqsi itti as ba'uu danda'u murteessu akka taa'ee irratti mari'atamu murtii fudhanneen eebila 1 fi 2 kora jalqabaa godina dhiya Oromiyaa keessatti aanjessinee mariin godhamee maree sanarratti warraaqsi ifaa ta'e kan hawaasa hunda sochoosuu danda'u haala yeroo biyyi keessa jiruu fi haala yeroo uummanni Oromoo fi biyyattiin keessa jirtu keessattuu gama dinagdeetiin gama hawaasummaatiin gama siyaasaatiin gama qabinsa mirga dhala namaatiin haala biyyi keessa jirtu daran hadhaawaa waan ta'eef haala sanarratti mari'atamee qabxiileen ishuu ta'an faandamentaal ishuu gaaffii uummata Oromoo kanneen ta'an dursinee dhiyeeffatuudhaaf murtii fudhanne erga murtii fudhannee booda haala jiru sanarratti ilmaan Oromoo haalli nuti qabannee adeemaa jiru ilmaan Oromoo siyaasaan otoo hin qoodiin amantiin otoo hin qoodiin haala fedhe kamiinillee otoo hin qoodiin ilmaan Oromoo cufa laallata keessattuu dhimmi maaster pilaanii Finfinneetiin wal qabatee dhimmi gaaffii mirga abbaa biyyummaa wal qabatee dhimmi gaaffii qabinsa mirga dhala namaa fi
qabinsa mirga dimokiraasii wal qabatee ilmaan Oromoo cufa kamooraa diinaa keessa jiranillee kan laallatu waan ta'eef yeroo dursaatiif warraaqsa kana as baasnee gaaga'ama humnaa olii qabaatu waan danda'uuf kiraayisisii gama siyaasaatiin dhufuu danda'u waa hunda waan qabaatuuf beektota dhaabbilee barnoota olaanoorra jiran beektota Oromoo waliin hariiroo tolfannee isaaniin waliin illee haala harka lafa jalaatiin mariin godhamee warraaqsi kun warraaqsa fakkaataa as ba'uu fi warraaqsa kana cina gama dandeessaniin akka dhaabbattan jennee xalayaadhaanis beeksisnee addatti immoo kanneen irra jireessayyuu dhaabbilee barnoota olaanoo Oromiyaa keessa kanneen jiran kan maqaadhaaf mootummaa ergamtuu OPDO kan bakka bu'an pirezidaantonni yuunivarsiitii irra guddaan isaanii miseensa paarlaamaati. Namni miseensa paarlaamaa tokko ta'e itti gaafatamummaa guddaa waan irra jiruuf gaaffii uummataa deebisuudhaaf mirga uummataa sarbamaa jiruuf kan uummanni itti iyyatu kan uummataaf itti gaafatamummaan guddaa qaama irra jiru waan ta'eef jara kana kallattiidhaan iyyannoo keenya qopheeffannee iyyannoo keenya harka tokkoon beektonni Oromoo yaada dabalataa fi tumsa qabsoo kanaaf akka qabaataniif jennee harka tokkoon beektota Oromoo harka tokkoon immoo jarreen warra miseensa paarlaamaa dhaluma Oromoo ta'anii miseensa paarlaamaa mootummaa abbaa irree kanaa keessa warra jiran imeelii isaanii irratti iyyannoo keenya ergine maaliif gaaffiin kun yoo ka'e gaaffii kana deebisuudhaa fi mirgi uummataa akka kabajamuuf waa godhuu ka garaadhaa qabuuf ka sabboonummaa qabu qabsoo kana cina akka dhaabbatuuf hojiin hojjetame hojii guddaa ta'uu fi hojii milkii qabeessa ta'ee argame. Sana irratti galanni beektota keenyaaf haa ta'u beektonni keenya ogummaa isaanii osoo hin qusatiin nu cina dhaabbatanii warraaqsi kun akka milkaa'uuf gahee guddaa taphatanii san booda egaa adeemsa kana adeemnee egaa akka koraatti teenyee korri egaa murtii lafa keewwatee warraaqsi kun ifatti asaaba wedhee murteessee ibsa ejjennoo lafa godhachuudhaan uummata Oromoo biyya keessa jiruu fi biyya hambaa jiruuf waamicha goone. Waamicha goone. Booseen ajajjuun siin qaba. Fincilli xumura gabrummaa kun erga eegalamee irraa itti fufaa jira. Amma garuu haala tokko tokkoon qabbanaa'ee jira. Amma maalirra jira haalli fincila xumura gabrummaa? Haa ta'u egaa iddoon irra jiru yoo deemne gaarii ta'a tole haa ta'u gara gaaffii keetti yoo dhufe fincilli kun egaa bu'ii bayii fincilli kun keessa darbaa ture uummata hin hubannetu jira namoota hin beeknetu jira namoota qeerroon akkamitti warraaqsa kana akka sadarkaa kanarraan ga'e wareegamni dhalli namaa hin kaffaliin uummanni Oromoo sabboontonni Oromootti kaffaluudhaan sadarkaa kanarraa akkatti adeemsa inni itti ga'e kanneen hubannaa hin qabne akka hubataniif jedheetan ditteelii keessa seenuu barbaade garuu haa ta'u qabsoon kun ammas warraaqsi itti fufee ka adeemaa jiru Oromiyaa keessatti yeroo irraa gara yerootti sagaleen warraaqsaa sagaleen uummata keenyaa dhageessifamaa kan jiruu fi uummanni keenya jilbeeffatee bitamaa fi kan hin jirre abbaa irreetiif ta'uu ifadha kun garuu maalinni hawaasni ala jiru ka miidiyaatti dhiyoo jiruu fi ka sooshaal miidiyaatti dhiyoo jiru kun akka argatuu hin dandeenyeef biyya keessaa akkuma beekamu biyyattiin waraanaan hiraarfamaa wayita jirtutti wayita uummanni keenya qe'eessaatti ajjeefamaa jiruu fi mirga isaatiif falmataa jirutti sababa gurra miidiyaa addunyaa akka barbaadamutti argatuu hanqateef warraaqsi akka waan qabbanaa'ee fakkaatuu danda'a. Gama kaanii garuu miti. Abbaan irree daa'ima ganna 10 haga manguddoo ganna 90tti haree mooraa waraanaatti hidhee jararee reebbicha dhala namaatiif hin malle torcherii ilma namaa irratti raawwatamne dargaggoota keenya irratti uummata keenya irratti wayita raawwataa jirutti sanuu akkas godhuu cinatti akka nama leenjii haaromsa siyaasaa kenneefitti fakkeessee miidiyaatti as bahee wayita dubbatu waan qaanfachiisaaf saalfachiisaa ta'e kun maalinni ilmaan Oromoo tokko hidhuuf yookaan mirga dhorkachuudhaan humna afaan qawweetiin dararuun dirqisiisanii siyaasa ofii fudhachisuuf mataan isaa yaalii gochuun namummaa isaanii gaaffii keessa galchuudha. Namummaa ilma namaa tokko dirqisiistee of hin deeggarsiisuu hin dandeessu. Sun maalinni namummaa dhala namaa nama ta'uudhuma isaanii namummaa isaaniillee haala gaaffii keessa galchaa jiru keessatti mootummaan kun leenjii haaromsaa kennineefi wayita hidhee dubbatu haala qaanfachiisaaf saalfachiisaa kan daranuu
uummata qabsoo kanaaf onnachiisaa jiru ta'ee kan mul'ataa jirudha jechaadha. Gara yaada koo duubaatti ammas deebi'uun barbaada. Maaliif warraaqsi kun ka 2014 kaas ba'e eebila 11/2014 ifatti sagalee dhaadannoo warraaqsaa kana waliin adeemuu danda'u fi uummanni Oromoo wal harkaa fuudhee Oromiyaa keessatti abbaa irree ittiin raasuu kan inni eegale eebila 2014 eebila 11/2014 warraaqsa qeerroon bilisummaa Oromoo ifatti qoose. Warraaqsa kana kan qindeessu hooggansuma qeerroo bilisummaa Oromoo keessatti garee qindeessitu warraaqsa biyyoolessa Oromiyaa jennee ilmaan Oromoo qaroo qabeeyyii fi dandeettiif ga'umsa qabanirraa gartuun warraaqsa kana qindeessitu koree of danda'e kan warraaqsa kana qindeessu kan Oromiyaa cufa keessatti sagalee wal fakkaataan akka dhaga'amuuf kan hojjetu humna jabaatu ture jechaadha. Humni kun warraaqsa kana qindeessee warraaqsi kun qabate bara 2015 warraaqsa kana dhaamsuudhaaf kan mootummaan abbaa irree barattoota dargaggoota Oromoo irratti xiyyeeffatee maqaa walgahii barattoota jedhuun barattoota Oromoo dargaggoota Oromoo sadarkaa magaalaatti, sadarkaa baadiyyaatti, sadarkaa manneen barnootaatti, sadarkaa dhaabbilee barnoota olaanootti kan inni qabaa ture. Dirqama uummata walitti qabamu kanaaf dargaggeessa walitti qabamu kana gara fincilaatti jijjiiramuu qaba kan jedhuun irratti hojjetame. Dargaggeessi kun bakkuma jiru walitti qabamee egaa walitti qabamee booda immoo deebisee mootummaa maqaa walgahiitiin walitti qabe kanarratti fincilaan dura dhaabbatee akeekaa fi karoora isaan lafa kaawwatan fashaleessuu danda'e jechaadha. Harka tokkoon warraaqsi kun adda durummaadhaan roga kanaan wayitaa adeemaa jirutti mooraa diinaa keessatti caasaa mooraa diinaa keessatti diriirfannee keessattuu ilmaan Oromoo qaroo qabeeyyii dargaggoota Oromoo mooraa diinaa keessa jiraniin diinni karaa ergamtuu isaa tarsiimoo fi akeeka gabroomsaa karooraan irratti uummata keenya irratti hojjetu yeroo irraa gara yerootti saaxiluu fi irratti hojjechuu irratti tarsiimoon nuti fayyadamaa turre kan milkii qabuu fi kan injifannoo boonsaa diina irratti nu gonfachiise ta'uu uummata keenya hubachiisa. Adeemsa sanaan utuma adeemuu warraaqsi keenya sadarkaa kanarra ga'e keessattuu bara 2015 hagayya lama korri qeerroo bilisummaa Oromoo kan lammaffaa kan qabsoo kana galii isaa akka gahatuu fi uummanni kun immoo akka barbaadamutti akka irraa qooda fudhatuuf uummanni Oromoo akka barbaadamuuf akka barbaachisummaa isaatti qooda akka irraa fudhatuuf hagayya 2015 godina bahaa Oromiyaa keessatti walgahiin kan hoogganoota qeerroo bilisummaa Oromootiin taa'amee murtii fudhatame. Murtii fudhatame sanarratti warraaqsi barbaachisu as bahee kan mootummaa kana aangoo irraa jijjiiruu danda'u uummata kana cufa hiriirsuu danda'u akka as bahuu malutti irratti mari'atamee akkuma eebila 2014 kora jalqabaa irratti murtiin fudhatame murtii fakkaataa fudhatamee murtii sanarra dhaabbatamee ibsi ejjennoo fi waamichi qabsoo marraa lammaffaa uummataaf akka walii galaatti godhame. Sanarratti keessattuu haala itti utuu sochiin jabaataa ta'e adeemaa jiru utuu uummanni keenya qeesaaf qabeenya isaarraa buqaa jiru karoora buqaasii maqaa maastar pilaanii Finfinnee jedhuutiin uummata keenya irra diriirfamee jiruu fi abbaa irree galgalaa ganama miidiyaarraa uummata keenya irratti dhaadatu sana hojiirra oolchuudhaaf wayita jirutti murtiin kun fudhatamee sana uummata Oromoo dadhabsiisuuf abbaan irree gama tokkoon maal hojjeta maqaa diyaaspooraa Oromoo biyyatti galchuu jedhuun karoora baafatee ergamtoota isaa wayita inni biyyoota hambaatti ergee uummata Oromoo gowwoomsuuf kanneen diyaaspooraa Oromoo ta'an qabeenya waa xiqqoo harkaa qaban gowwoomsee biyyatti galchee qabeenyuma isaaniitiin qabsoo bilisummaa Oromoo gatachiisuudhaaf wayita inni sochii godhutti sanarra dhaabbannee ibsa kennin diyaasporaan Oromoo akkan gowwoomne ijoolleen Oromoo akkan gowwoomne haalli biyya keessa jiru maal akka fakkaatu ifatti lafa keenye uummata keenya ala jiran akkan gowwoomneef ibsa kenninee ibsa sanas miidiyaarra baasnee gama miidiyaaleedhaanis sagaleedhaanis ibsa sana kenninee uummanni keenya akka irraa hubannaa akka qabaatu waajiru sana irraa wal hubachiisaa murtii sana fudhannee
keessattuu ka warraaqsa 2015 bila sadaasa 12 godina lixa shaggar magaalaa Gincii keessatti ka eegale sanaaf haal dureen dura ture kora lammataa bahaa Oromiyaatti taa'ame kanatu waamicha jabaa gadi dabarse ka ammallee arguu dandeessan dookumentiin isaa hin jira gaa weebsaayitii irra. Weebsaayitii qofarra miti harka uummata keenyaa keessa ka jiru wayita sanatti hojii guddaadha roga sanaan kan hojjetame. Haala sanaan ka fuuldura keenya jiru waa lama ayyaana irreechaa booda warraaqsi marsaa lammaffaa ka uummata Oromoo cufa hirmaachisuu danda'u akka qopheeffamaa jiru kora sanarratti ibsameera. Waamicha godhame keessattis uummataaf ifatti lafa taa'eera. Ayyaanni irreechaa kunis ka uummanni Oromoo itti wal argee sabboonummaa isaa jabeeffatee aadaa isaa caalaatti jabeeffatee dhaamsa walitti dhaammatee bifa ittiin tokko mirgi isaa bifa itti kabajamuu fi danda'u irratti akka itti wal cina dhaabbatee falmatuu akka danda'u irratti ergama fudhatee akka galu sabboonummaa isaa jabeeffatee haala itti maqaa misooma magaalaa ka jedhuun tarsiimoo buqqaasii tarsiimoo jeenoosaayidii wal madaatu uummata keenya irratti diriirfame kana bifatti uummanni keenya dhabamsiisuu danda'u irratti hubannaan gama dargaggootaatiin uummata keenyaaf kenname. Ayyaana sanarratti uummanni keenya dirqama isaa fudhatee dargaggoonni Oromoo gara godina irraa dhufaniitti dirqama isaanii fudhatanii socho'an. San booda gara kabaja sadaasa 9 guyyaa fincila diddaa gabrummaa 2005 ka waggaa 10ffaa isaa kabajamu sanarratti abbaan irree akkuma beekamu guyyicha hin beeka. Oromootu caalaatti isaanii ol Oromoon hin beeknetu jira malee abbaan irreen beeka. Sadaasa 9 jechuun maal akka ta'e gaffageessee beeka. Inni egaa dhaabbilee dargaggoonni lafa dargaggoonni itti heddummatanii fi dhaabbilee barnootaa lafa dargaggoonni Oromoo jiran caalaatti egaa dargaggoota Oromoo tarsiimoo ukkaamsuu irratti kan fuulleffate sochii godhamee haala sanaan dargaggoota gara lixa shaggar naannoo magaalaa Gincii barattoota dhimma kana guyyaa yaadannoo kanaan wal qabsiisanii haala rakkoo uummata Oromoo irra jiru kanaan wal qabsiisanii sochii jirurraa ka'ee dargaggoota ukkaamsuuf yaalii godhe. Dargaggoota ukkaamsuuf yaalii goonaan falli tokkichi jiruu fi malli tokkichi jiru qabsoo sirnaan qindaa'ee as adeemaa jiru warraaqsa as adeemaa jiru kana gatachiisuudhaaf sabboontota ukkaamsuudhaaf yaaliin godhamaa waan jiruuf falaa fi mala ta'a jennee kan murtii godhanne warraaqsa dhoosudha. Qaama dargaggoota ukkaamsuudhaaf socho'u irratti qaama uummata sabboontota qabsaa'ota hidhuudhaaf socho'u irratti warraaqsi hodhee akeekni kun hin caba akka jedhu fayyadamuudhaan warraaqsi kun as bahuu danda'ee sadaasa 12 irraa eegalee haalaan waggaa guutuu ka adeemaa ture haga ammaatti illee ka adeemaa jiru. Haala kana keessa darbee bu'ii bayii hedduu keessa darbee jechuudha. Maaliif yeroo nuun hin gahu yoo caalaatti detteelisaa walii ibsine gaaffii ka'urraa walii ibsaa deemna gaaffii gara fuulduraatti dhiyaaturraallee caalaatti walii ibsaa deemna. Egaa haalli kun akkaataa kanaan adeemaa otoo jiru ayyaana irreechaa kan bara kanaa kan 2016 gaggeeffame irratti daranuu abbaan irree hagam jibbinsi guddaan hagam uummata Oromootiif ija ittiin ilaalu kan of saaxilee fi guyyaa tokkotti uummata nagaadhaan ayyaana ofii kabajatuudhaaf bahee lubbuu ilmaan Oromoo 700 olii kan guyyaa tokkotti galaafatee fi kan kumootaan lakkaa'aman kan madeesse sanarratti qabsoon bilisummaa Oromoo kan warraaqsa fincila xumura gabrummaatiin adeemaa ture gaara of ittisuu dargaggoota of harkaa qabuun Oromoon gara of ittisuu duras kan nu waraanaan barbaanneef kan nu waraanaan adeemuu feenes duras maaliif lubbuu uummata keenya seef godhuuf ka jedhuu fi karaa nagaatiin jijjiirama fiduu dandeenya mirga uummata keenyaa kabachiisuun danda'ama ka jedhu irratti ka xiyyeeffanne uummata keenya harka duwwaa manaa bahee galuu dadhabee karaatti kufaa karaatti rasaasaan reebamaa galaa jiru irraa diina ittisuu irratti ka xiyyeeffate dargaggoota Oromoo harka diinaa keessatti mooraa diinaa keessatti ijaaramanii jiranii fi mooraa qabsoo warraaqsa gaggeessaa jirru kana keessatti humna ijaaramaa jiru fayyadamuudhaan gara diina ofirraa ittisuutti xiyyeeffatame jechuudha. Haala kanaan mootummaan abbaa irree gaafa Oromoon ofirraa ittisuu eegalu gaafa Oromoonis
ulee ittiin ofirraa ittisuu danda'u gaafa of harka galchuu eegalu mootummaan abbaa irree raafama caalu keessa seenee gara labsii muddamaa kan state of emergency jedhee addunyaa irratti of labse kanatti tarkaanfate jechuudha. Haala kanaan labsii sana labsee labsii sana labsees uummata keenya haga fedhe haa ajjeesu haga fedhe haa hidhu malee warraaqsi keenya dhaabbachuu hin dandeenyu. Warraaqsi keenya ammas dhaabbachuu hin danda'u. Akka dhaabbatuu danda'uu fi akka abbaan irree to'achuu danda'utti warraaqsa as ba'e miti. Warraaqsi adeemaa jiruu fi warraaqsi gaggeessaa turreef gaggeessaa jirru abbaa irree mootummaa amma uummata keenya hiraarsaa jiruun kan to'atamu miti. Kanaan haala kanaan ka adeemaa ture haga ammaallee haalli jiru daran jabaataa ta'ee wayita jirutti yeroo ammaa kanammoo ofiisaatii haala uummata Oromoo to'achuu akka hin dandeenye otoo ajjeesaa jiru otoo qeetti ajjeesaa jiru otoo ilmaan abbaa tokko qe'ee tokkotti ajjeesaa jiru haadha tokko jalatti ilmaan lama otoo ajjeesaa jiru uummanni keenya ofifannaa tokko malee mirgi isaa haga kabajamuufitti gaaffiin uummanni keenya gaafachaa jiru haga deebii sirnaawaa argatutti jedhee uummanni keenya ejjennoo qabaatuu fi dargaggoonni keenya murannoof qotannoodhaan jala dhaabbatuu fi qeerroon bilisummaa Oromoo tarsiimoo warraaqsa kanaaf qabu yeroo irraa gara yerootti jabeeffatu irraa mootummaan abbaa irree obsa dhabee gama deebisee maqaa maaster pilaanii dhaatuudhaan maaster pilaanii akka hojiirra oolchuudhaaf akka jiru yeroo itti dubbataa jiruu fi daranuu uummata Oromoo irratti humna ollaa jabeeffatuudhaan humna ollaa hidhachiisee warra ollaa fakkaatee warra ollaa keessaan goree uummata Oromoo irratti yeroo kanatti waraanni banamee jira. Waraana kana kan bane warra ollaa osoo hin taane mootummaa abbaa irree wayyaanee jechaadha. Mootummaan kun maqaa poolisii Somaaliyaa liyyuu haayilii jedhuudhaan keessattuu godina bahaa Oromiyaa godina Harargee, godina Gujii, Booranaa fi Baalee irratti yeroo ammaa kana waraana ka adeemaa jiru, waraana kana duuba kan jiruu fi waraana kana hidhachiisee gama hundaan cina dhaabbatee kan uummata keenya fichisiisaa jiru mootummaa kana ta'uu akka beekamu. Kana ka jiruu fi garuu akka uummata Oromootti wareegamni hamaan haa jiraatu, haalli jiru hagamuu haa ulfaatu malee uummanni keenya sadarkaa oliitti uummanni Oromoo eenyu akka ta'e sadarkaa idil addunyaatti uummanni keenya mirga dhabee akka afaan qawweetiin bitamaa jiru ka beeksifatee fi qabsoon bilisummaa Oromoo dachaadha ka ijaaramee fi siyaasni qabsoo bilisummaa Oromoo waliin walitti hidhatee jiru. Uummanni kun uummata nagaa barbaadu, uummata dimokiraasii barbaadu, uummata kabajamuu dhala namaatiif waardiyyaa uummata dhaabbatuu danda'u ta'uu isaa ka itti mirkaneeffatee fi sadarkaa olitti siyaasni Oromoo ka beekamtii argatee fi ka bakka guddaa qabatee jiruu fi ka saboonni ollaa jiranillee ka fakkeenyummaa fudhatanii mirga isaaniitiif falmachuu ka eegalanii fi ka falmachaa jiran ta'uu saboota kaanillee kan barsiisedha jechaadha. Sunis maalirraa ka'ee kaleessa Oromoon saba biraa hin jibba saba biraa ni balleessa ka jechaa turan warraaqsa waggaa 3 addatti immoo ka waggaa tokko guutuu gaggeeffamaa turetti saboonni garaagaraa ka Oromiyaa keessa jiran mirga nama tokkorraa kaasee mirga gartuu nama Oromiyaa keessa qubatee jiru nam tokko ka mirga isaa tuqaman jiru. Maaliif nu ka barbaadu uummanni keenya ka barbaadu kabajamuu mirga dhala namaa mirga dimokiraasii bilisummaa fi walabummaa biyya keenyaa barbaanna malee saboota kaan miidhuu miti. Akeeka kana qabatamaa fi naamusaan lafa qabsiifnee uummata keenya gidduutti hojjechuu irraa saboonni kaanillee akka qeerroo bilisummaa Oromoo akka uummata Oromoo jechuudhaan mirga isaanii kabachiifachuudhaaf kafalmachuu eegalan ta'uu ifaadha jechuu barbaadeetan. Haala kanaan egaa warraaqsi hookaa adeemaa ture egaa kaan gaaffiidhuma ka'u keessatti walitti tuttuqaa adeemna. Okay, amma karaa gaaffii qeerroon kunidha. Hello. Dhagaa jirta gaaffii biyya Hin dhageenye. Qeerroo jechi jookun maqaan qeerroo jookun akka maqaa nama tokkooti moo maqaa dhaabaati moo mee qeerroon kun maaliif moggee akkamitti akka moggee naa ibsuu ni dandeessaa? Qeerroon kun maqaan moggaasni maqaa qeerroo ka jedhu qeerroo bilisummaa Oromoo jechuun qeerroo jechuun
dargaggoota ka giddu galeessa godhate maqaa dargaggootaaf ka kenname haa fakkaatu malee miti. Qeerroo jechuun jaarmiyaadha. Jaarmiyaa sochii dargaggoota biyyoolessa bilisummaa fi dimokiraasii ka hoogganu, ka gaggeessu, ka qindeessu jaarmiyaadha jechaadha. Jaarmiyaa dargaggootaati. Jaarmiyaa dargaggoota Oromoo jechuudha. Dargaggoota Oromoo akka waliigalaatti kan dargaggoota Oromoo roga hundaanuu ijaaree qindeessee kan dargaggoota Oromoo gaggeessu jechaadha. Gara sochii kanaatti. Okay. Kaayyoon dhaaba qeerroo jedhamu kun kaayyoon isaadhaa maali? Eessaa ka'ee eessa deema? Kaayyoon qeerroo bilisummaa Oromoo kabajamuu mirga dimokiraasii, kabajamuu mirga dhala namaa, keessattuu bilisummaa uummata Oromoo fi walabummaa Oromiyaa haga uummanni Oromoo bilisoomu, haga uummanni Oromoo walabummaa isaa argatee biyya abbaa isaa irratti mirgi abbaa biyyummaa isaa akka kabajamuu fi uummanni Oromoo nagaaf tasgabbiidhaan biyya isaa keessa akka jiraachuu danda'uu fi akka bulchiinsa mataa isaatii akka ofiin of bulchuuf ka qabsaa'udha. Okay, dhaaba qeerroo fi qeerroon kun ammoo dhaaba dargaggeessa biyya keessaa sosso'aa jiru jechuudha. Maqaa qeerrootiin sosso'aa jiran. Dhaabni qeerroo kan biyya keessaa sosso'aa jiru kunii fi addi bilisummaa Oromoo waliin dalagaa jiramoo dhaaba addi bilisummaa Oromootiin dalasiisaa jiramoo hayyoota akka qabamoo akkamitti waliin hojjechuu danda'an? Gaaffii gaariidha. Kun maalinni dargaggoota Oromoo baroota 2005 irraa ka addi bilisummaa Oromoo uummata Oromoo waliigalaaf waamicha qabsoo fincila diddaa gabrummaa 2005 godheen dargaggoonni Oromoo daran adda durummaadhaan ka sochii sanatti hirmaatanii sochii sana gaggeessuu warraaqsa sana finiinsuu irratti wareegama qaalii baasuudhaan dargaggoota gara sochii mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti dhaloota qubee ka hirmaachise. Dhaloonni qubee kun maadheedhaan ijaaramaa adeemuu fi qabsoo adda bilisummaa Oromootiin durfamu kana duukaa adeemuun kun yeroodhaa gara yerootti dargaggoota miidhaa dhufee haala sanarraa haala fooyya'aa ta'een jaarmiyaan biyya keessatti jaarmiyaa ta'anii dargaggoonni kun ka warraaqsa sana keessatti rakkoo garaagaraa ka qabsoon nama gaafatu kaffalanii muuxannoo gahaa dargaggoota Oromoo qabanii fi dargaggoota qaroo qabeeyyii irraa jaarmiyaan dargaggoota Oromoo kun akka hundeeffamu hundeessuu irraa qajeelchuu fi haala barbaachisu aanjessuu fi irraa sadarkaa duraatti adda bilisummaa Oromooti ka dargaggoonni kun akkaataa kanatti walitti dhufnee akka biyya keessatti ijaaramnee akka wal ijaaruu dandeenyuu fi uummata keenya ijaarree mirga keenyaa fi bilisummaa uummata keenyaa fi walabummaa biyya keenyaaf akka falmannu bu'uura kana sadarkaa oliitti qabuuse adda bilisummaa Oromooti jechuu barbaade. Galatoomii deebisaa keetiif itti aansuudhaan ammas gaaffii biraatiin qaba. Gaaffiin kun karaa keessaatiin dhufee garaagarummaan humna ittisaatii fi qeerroodhaa maali? Qeerroon egaa akkuma beekamu warraaqsa kana haga dhumaatti cichoominni fedhe haa dhufu wareegamni fedhellee haa dhufu haga dhumaatti dhaabbannee hanga gaaffiin bu'uura gaaffiin kabajamuu mirga abbaa biyyummaa Oromoo haga deebii argatutti gaaffiin mirga abbaa biyyummaa fi gaaffiin dimokiraasii fi gaaffiin kabajamuu mirga dhala namaa uummata Oromootiif kabajamee uummanni Oromoo biyya isaarra qabeenya isaarra ofiin of bulchuu danda'uu dabalatee haga uummanni Oromoo bilisummaa isaa gonfatutti warraaqsa kana ka itti fufinsaan gaggeessu jaarmiyaa kana. Jaarmiyaan kun waraana miti ka gaggeessu. Jaarmiyaan kun warraaqsa kan inni gaggeessu. Warraaqsi kun maal inni mootummaa abbaa irree sadarkaa idil addunyaatti waan miidhaa inni uummatarraan gahaa jiru haala itti mootummaan abbaa irree kun golgaa dimokiraasii jala dhaabbatee maqaa dimokiraasii itti fakkeessaa fi soobaa jala dhaabbatee biyyoota dhiyaa kanarraa kan inni ittiin kadhataa turee fi kan inni ittiin kadhatee kan inni ittiin misooma biyyaaf jedhee kadhatee maqaa dimokiraasiif jedhee kadhatee kan inni ittiin biyya dararu kana ifatti ka addunyaatiif saaxile waan ta'eef ijji addunyaa roga hundaan
kaameeraa isaanii fi miidiyaa isaanii cufa kan mootummaa baay'ee kanarratti naannessuu danda'an sochiin kun akka barbaachisutti as ba'uusaati. Amma sochiin kun maaliin ofirratti waan abdatuu fi akeekaaf tarsiimoo lafaa qabu irratti waan abdatuuf mootummaa baay'eetti xumura waan godhuuf qeerroon isuma kana kan inni itti fufinsaan gaggeessu. Garuu uummata qe'ee isaarratti ajjeefamaa jiru dargaggoota daa'imman homaan beekne dubartoota ulfaa uummata nagaadhaan mirga isaa gaafataa jiru mootummaa waraana irratti labsee ajjeesaa jiru kana taa'ee ilaaluu kan hin feene gama tokkoon humni addaa ittisa uummataa biyyuma keessatti of danda'ee of ijaaree ka mooraa diinaa keessatti ijaaramee jiruu fi ka dargaggoota Oromoo dandeettii fi hubannaa humna ta'uudhaaf ga'umsa qaban irraa ijaaramanii humna addaa ittisa uummataa jedhamuudhaan uummata Oromoo irraa roorriftuu ittisuu fi gaaffiin uummata Oromoo akka kabajamuu danda'uuf fi uummanni Oromoo humnaa'uu akka danda'utti of humneessuu akka danda'utti akeeka qabatee socho'u humna ittisa uummataa jedhamee socho'a. Kana humni kunii fi hooggansi warraaqsa kanaa wal paralaalii ka adeemudha. Malee kan wal keessa makamee adeemu yookaan immoo ka harka tokkoon wal qabatee ka adeemu jechuudhaaf rakkisaadha. Maaliif keessattuu haalli humna ittisa uummataa kun ka adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo waliin kan wal qabatu uummata Oromoo mirga isaa kabachiisuu uummata Oromoo gaaffii isaa gaafatee deebii dhabeef deebii kennisiisuu ka danda'u humni Oromoo kabachiisuu fi humni Oromoo qe'ee isaarratti ajjeefamaa jiruuf deebii kennuu danda'u dirqama ta'eera. Haala yerootu eeyyame kana. Haala yeroo keessa jirutu eeyyame. Haala uummanni Oromoo keessa jirutu eeyyame. Haala diinni waraana uummata Oromoo irratti labsee jiru waraanaan uummata Oromoo reebaa jirutu humni ittisa uummataa akka gadi ba'u haala jiru kanatu eeyyamee jira. Haala kanarraa humni ittisaa biyya keessatti uumamee har'a tokkos haa ta'u lamas haa ta'u diinnis deebii yeroo inni argataa jiru waan ta'eef humna kana ammallee carraa kanatti fayyadamnee Oromoon jabeeffatuu kan qabu, cina dhaabbatuu kan qabu, humneessuu kan qabuu fi cina dhaabbatee uummata kana humneessuu fi humna bilisummaa, humna ittisa uummataa ta'ee jiru kana jabeessuun barbaachisaa akka ta'e hubachiifna. Kanaaf humna kanaa fi sochii qeerroo yeroo tokko namoonni tokkoo fi haala hubannaa dhabuu irraa kan maddu namoonni yeroo isaan qeerroon waraana eegalee qeerroon lola seenee qeerroon akkas ta'e yeroo jedhanii humna kanaa fi qeerroo bilisummaa Oromoo sochii kana akka akeekaa fi akka kaayyoo isaatti gaggeessaa jiru adda baasanii hubatuu dhabuurraayyuu egaa yeroo baay'ee dursitee akeeka kee fi kaayyoo itti adeemaa jirtu diinaaf irraa saaqxee himtu. Yoo diinaaf irraa saaqxee himte diinni akeeka sanarratti daandii sanarratti si eeggata waan ta'eef sun iccituma qabsoo eeguuf jecha ka irraa of qusataa adeemnuu fi ka irraa of qusataa turres ta'uu uummata keenya hubachiisuu barbaada. Kanaaf humni ittisa uummataa humna Oromoo har'a qeessaarratti ajjeefamaa jirurraa diina ittisu humna gumaa gootota Oromoo baasuuf sossoo'u humna bilisummaa Oromoo fi Oromoo humneessuuf jabeessuudhaaf sossoo'u ta'uu akka hubatu. Qeerroon bilisummaa Oromoo sochii warraaqsa haga gaaffiin bu'uura uummanni Oromoo dhiyeeffatee jiruu fi qeerroon dhiyeessee uummata waliin falmatee falmachiisaa jiru deebii argatutti warraaqsa kana haga xumuraa bilisummaatti haga xumura mootummaa baay'eetti ka geggeessuu fi ka itti fufinsaan adeemu ta'uu namuu akka hubatu barbaanna. Galatoomi akka bareedatti deebistee mee reebuun tana ibsiteen irra deebi'eetiin si gaafachuu barbaada. Namni tokko wanni qeerroo jaamu hin jiru ummatumaatu ifi fincilee ka'e malee sochiin takka biyya keessatti qindaa'ee wanni deemaa jiru jechaa jiran. Ati mee hoggana qeerroo turtee waan hunda quba qabdaa mee akkamitti ibsitaaf uummata keenya kan dhaggeeffataa jiruuf? Namoota isaan kanaa fi baay'ee deebiin kennamuufi baateeyyuu gahaadha. Maaliif haalli lafa jirurraa nama hubatuu dadhabee haala adeemaa jirurraa nama hubatuu dadhabee qeerroon jiru bifa ijaarameen dargaggeessi Oromoo socho'aa hin jiru ka jedhu kanaaf baay'ee nama cinquu kun namas hin muddu. Maaliif jennaan
haalonni lafa jiran sila ni ibsuuf ture. Namni hubatu haala lafa jiru irraa ni hubata. Maali yoo jette asirratti warraaqsa kana keessatti Oromiyaa keessatti alaabaa miti halluu diimaa magariisa ati yoodha uffatte uffatuma aadaa akkasii yoodha uffatte yeroo itti sirraa baafamaa ture taate adda bilisummaa Oromoodha jedhamtee yeroo itti dararamaa turte. Garuu godinaalee Oromiyaa cufa keessatti alaabaa wal fakkaataa fi akeeka wal fakkaataa qabatee uummanni Oromoo otuu falmataa jiru, dargaggeessi Oromoo otuu falmataa jiru, uummatumatu manaa bahee falmatee uummatumatu akkasiin socho'aa jira malee hooggansa hin qabu kan jedhu ofii isaaf nama hooggansa hin qabne nama qabsoo kanarraa hubannaa hin qabne ta'uu argisiisa. Maaliif jennaan biyya mootummaan abbaa irree uummata maatii abbaa tokkollee akkuma dura irraa siibsuu yaale maatii abbaa tokkollee walirratti ijaaree wal basaasisuudhaaf uummata Oromoo akka waliin amanne godhe keessatti uummanni Oromoo alaabaa tokkicha, akeeka tokkicha, kaayyoo tokkicha, gaaffii wal fakkaataa godina cufarratti kakaasee bilisummaa isaatiif falmachiisaa ture qeerroo bilisummaa Oromooti. Kanneen qeerroon bilisummaa Oromoo hin jiru jedhanii fi haal dureen dura kaasee ka baroota 2011, ka baroota 2012, ka baroota 2013, 2014 haalonni sun deebii quubsaa ta'uuf haala sana keessatti deebi'anii ofaa barbaadanii achi keessatti of ilaaluudha qabanii qeerroon bilisummaa Oromoo hin jiru osoo hin taane ka barbaachisu ani eessan jiraa ani eenyu isa kana of gaafatuu qaban namoonni gaaffii akkasii kaasan. Garuu kanneen dhugaatti waa baruu fi hubatuu barbaaduudhaaf kanneen gaafataniif haalli amma ibsine kun hubannaa gaarii akka ta'uuf abdii guddaan qaba. Daran yoo hubatuudhaa hin dandeenye irrallee deebinee wal hubachiisuu dandeenyuu fi akka galuufitti ka ibsuu fi dandeenyu ta'uu ibsuun barbaada asirratti. Galatoomii akka gaariitti ibsitee gaaffii tana nama hedduu gaafataa akkuma bakka hedduu kaanaan uuman si gaafadhe. Ammallee mee haruma gaaffii deebina silaa wanni nuti haasofnu ibsa bal'aa ibsiteetu jirta. Mee haala gaafa fincilli biyya keessa deemaa ture sanii fi haala oowwaa Oromoon guutuu keessa dabarte Oromoo waliigalaa jechuudha. Nuti immoo warroonni biyya alaa jiran jechuudha. Mataa kiyyarraa kaasee warri biyya alaa jirru kuni aktivistii ta'anii warri beekamu kuni fincila xumura gabrummaa irratti miidhaa fi immoo miidhaa hin fidne. Waan gaarii hojjetaa ture immoo qeerroo irratti miidhaa fidan dalagaa qeerrootiin wal qabsiisee. Okay, gaaffii kee xiqqoo addaan jalaa ciccite dhiifama wajjin irra naa deebita. Gaaffiin kiyya biyya alaa tana keessatti aktivistoonni Oromoodhaa hedduu jira. Warri kun fincila xumura gabrummaatiin wal qabatee rakkinni isaan qeerroo irra fidan yookaan gargaar miidhaa isaan fidaniitu hedduudha moo gargaarsa isaan godhaniitu hedduudha. Wanni nuti biyya kana teenyee godhuu turre maali? Qeerroo irratti waan gaarii godhaafi turre moo waan badaa godhaa turre? Egaa kun baay'ee dhibaadha. Gaaffiin ati amma na gaafatte kuni baay'ee dhibaadha. Akka dhala Oromoo tokkotti yoo jaarmaa siyaasaa keessaa yoo baaste akkuma dhala Oromoo tokkotti teessee wadaa irraa ilaalte uummata ofiitti gaaffii ka dhalaa jiranii fi ka haala jiru irraa hubannaa dhabuurraa wantoota hedduutu ta'aa jira. Yeroo ammaa kana garuu beektonni Oromoo fi aktivistoonni Oromoo waamichi godhamee fi waamicha nuti goone warraaqsa nuti eegalle warraaqsa kana jabeessuu fi warraaqsa kana fiixaan baasuudhaaf ifaajee guddaa akka qaban warraaqsa kana milkeessuudhaaf kufanii ka'anii uummata ofiitiif ho'a qabaachuu irraa kufanii ka'anii ka hojjetaa turan jiru. Ka hojjetaa haga ammaa nu cina dhaabbatanii ka qabsaa'aa jiran jiru. Akeekni kun maalinni waan kanarratti dirmannaa gooteef shallagannaa biraa keessa sin galchuu sanumaa wal qabatee gara namni qabsoo bilisummaa Oromoo haala hadhaawaa ta'ee fi haala ulfaataa ta'een adeemaa jiru keessatti haala nuti hin eegnetu mul'atu eegale. Maalinni naan ka namni irraa bu'aa shallagachuutti ka deebi
waa'uma hojjete iyyuu waa'uma itti waamamee hojjete sana iyyuu sanuu itti waamamee hojjete ajandaa namni qabu hin jiru. Asirratti to tell you the truth namni tokko yookaan immoo hayyuun tokko bu'uura kanaaf yookaan proposala warraaqsa kanaa roga kanaan dhiyeessinee akkaataa kanatti as baafne namni jechuu danda'u jira natti hin fakkaatu. Itti waamamanii eggatti waamamanii dhufanii immoo waamicha sana akkuma kabajaan simatanii bu'aa saba isaaniitiif buusanitti waamichuma sana simatanii haga dandeettii isaanii fi waan saba isaaniitiif buusaa jiran injifannoo galmaa'ee jiru kabajanii fudhatanii adeemuutu furmaata qaba saba Oromootiif. Garuu haalli nuti hin eegnee fi haalli namarraa hin eegamnee fi haalli beektotarraa eegama jennee nuti hin eegne gama tokkoon sooshaal miidiyaarraan wantoota adeemaa jiru waan haamilee qabsaa'otaa tuquu danda'u waan haamilee qabsoo bilisummaa Oromoo fi uummata Oromootti bu'uu danda'u yeroo arginutti baay'ee gaddina. Maaliif gama shallagannaa qabsoo gama waanuma hojjetame sana duuba deebi'anii irraa tilmaammachuu fi gammadaan hanga kana fiigee badhaasaan hanga kana dhaabbatee hanga kana deemee gama jedhutti deebi'ame otoo biyya keessaa uummanni waraanaan afaan wal dhaabbatu utuu qeerroon biyya keessa diina kophaa kuffisaa jiru gama wal'aansoo sanatti deebi'uun qaaniidha hundaafu. Warreen dhimmoota kanarratti fuulleffatanii haala kana utuu arganii otoo beekanii otoo hin beekinis haala kana callisaan warra laalaniif qaaniidha. Qaaniirra darbee ka itti gaafatama seenaa fi itti gaafatama seeraa jala nama galchu waan ta'eef ammallee ditteelii sanatu ta'ee kanatu ta'e hin jennu namni kamuu beeka waan ta'eef namni kamuu waan hojjetaa ooluu fi waan fakkaatu beeka waan ta'eetiif akeeka kanarraa namuu atattamaan of deebisee sochii kana cina dhaabbatee ogummaa qabuu fi dandeettii qabuun akkuma dirmatee dirmannaa isaatiin gahee buusaa bu'aa buusaa turetti gara sochii kana miidhuu irraa akka of qusatu yoo danda'e sochii kana cina dhaabbatee haga dandeettii isaa namuu waa gumaachuu fi sochii kana fuulduratti tarkaanfachiisuu irratti akka hojjetu yoo hin danda'amneef immoo sochii kana irraa of qusatee olola diiggaa fi olola afaan faajjii kan sochii kanatti gufuu ta'uu danda'u irraa of qusachuu akka danda'uu fi irraa akka dhaabbatuu danda'u namni kamuu gadi jabeessinee dhaabna. Keessattuu kanneen sooshaal miidiyaarra olola hin eegamnee fi haala qabsoo bilisummaa Oromootiif kan hin barbaachifne haamilee uummata Oromootti kan bu'u kanarraa of qusatuu barbaachisaadha. Keessattuu aktivistoonni Oromoos kan isaan daawwitii isaan keessatti of ilaaluu qabanii fi waan godhuu qaban tarsiimoo abbaa irree fi immoo osoo hin taane adeemsa keessa yoo dhalaallee imooshinaal ta'amee yeroo namni cimina mootummaa abbaa irree fi dadhabina mootummaa abbaa irree yeroo saaxilu gama tokkootiin cimina abbaa irree irraa saaqanii himuu fi dadhabina abbaa irree irraa saaqanii himuun gama tokkoon mootummaa sanaatiif isumatu gorsa ta'a jechaadha. Haalota adeemsota biyya sana keessa abbaa irree dhuunfatee jiru kana keessatti wantoota turerraa yeroo mormitoonni sirna abbaa irree kanaa yeroo paarlaamaa sirna abbaa irree kanaa akka carraa ta'ee seenanii turanitti waan mormitoonni har'a kaasan qabxiilee isaan har'a lafa kaasan abbaan irree boruu irratti tarsiimoo mataa isaa anjeeffatee dhufaa jechaadha. Irra jireessayyuu aktiivistoonni keenya kan xiyyeeffachuu qaban shiraa fi daba mootummaan kun uummata Oromoo fi waliigala biyyattii irratti geessisaa jiru ifatti addunyaadhaaf saaxiluu irratti xiyyeeffannaa guddaa godhanii gama kaan madaalli keessa yoo galchan baay'ee gaariidha jedheetan hubadhaa. Maaliif gama tokkoon ka tolchinu ta'ee yoo mul'atu deebi'ee gama kaaniin immoo miidhaa yerootti qabaatu jira waan ta'eef jechoonni nu dubbannu fi haalli nuti waa tokko xiinxallu miidhaa isaatu irra caalee wayita mul'atutti waan argamuuf irra jireessa immoo gamuma uummata Oromoo qabsoo kana cina hiriiruu qabsoo kana keessatti bu'aa buusuu qabsoo kanaaf gumaacha barbaachisu kennuu irratti yoo xiyyeeffatame baay'ee gaariidha jechuun barbaada. Akka gama namoota aktiivistoota ofiin jedhanii fi beektota ofiin jedhan kana yoo giddu galeessaan ilaalan baay'ee gaariidha. Gama kaaniin immoo aktiivistoonni Oromoo fi beektonni Oromoo haalota adeemsa amma sochiin kun itti ture ka ittuma waamamanuu ka'uma itti jallatanuu sanumarraa haasa'uu malee bu'uura sochii kanaallee waan beekan natti hin fakkaatu. Namoonni irra jireessa isaanii bu'uura sochii kanaan beekan. Sochiin kun akkamiin as ba'uu akka danda'e akkamitti ijoolleen meeqa xalaa sochii kanaa xalaa iyyannoo sochii kanaa bakka hunda qaqqabsiisuudhaaf
abidda meeqarra ejjetanii rasaasa meeqaan nyaatamanii har'a kaan ukkaanfamanii mana hidhaa keessatti sochii kana galiin ga'uu fi sochii kana as baasuudhaaf wareegama qaaliitu itti kaffalame. Cal jedhamee immoo sochii yookaan abjuudhaan akka yaadamnetti as ba'e itti yaadamee sochii as ba'e wareegama qaaliin kan itti kaffalame waan ta'eef namuu sochii kanaaf of eeggatuu qaba. Ka jedhu dhaamsa walumaa galatti dabarsuun barbaada. Namoonni sana keessatti of ilaalan waan jiranii fi namoonni akka barbaadanitti qabsoo bilisummaa Oromoo irraa haasaan namoonni akka barbaadanitti ka olola uummata kana diigu ka olola uummata kana garaa walirraa fageessuu danda'u kanneen sooshaal miidiyaa irra ba'anii darbatan ka safuu uummata kanaa hin eegne ka aadaa uummata kanaa hin eegne ka gootummaa uummata kanaa hin kabajne waan ta'eef namoonni akkasii akka of qusatan akka of sirreessan carraa kanatti fayyadamee dhaamuuf hin barbaada. Maaliif uummanni kun goota, uummanni Oromoo goota, uummata aadaa qabu, uummata safuu qabu, uummata yoo dubbate wal dhageessisu, uummata rakkoo isaa irratti waliin mari'atee furatu, uummata yeroo godinni inni tokko iyyuu godinni cufti wal duukaa ka'ee wal cina hiriiree mirga isaatiif uummata falmatu waan ta'eef haamilee uummata kanaatiif of eegu tokko kan. Inni kan biraa kanneen afaan Oromoo waan barataniif ilmaan saboota biraa ta'anii Oromiyaa keessatti dhalatanii guddatanii qabsoo bilisummaa Oromoo irratti afaan Oromootiin jechoota haamilee qabsoo kanaa fi haamilee qabsaa'otaa tuquu danda'an fayyadamuudhaan olola diigaa kanneen oofaa jiran isaan kun saaxilamuu qabu. Saaxilamuus qabu qabsoo bilisummaa Oromoo irraa yeroodhaan ufadamuus qabu dhaabbatuus qabu. Inni dhaabbatan taanaan ifatti uummanni kun akka dhaabsisuu danda'uu fi dargaggeessi Oromoo qabu, beektonni Oromoo qabu, aktiivistoonni Oromoo qabu akka dhaabuu danda'an abdii fi amantaa guddaa qabna. Sana ittiin deebinu waan jedhamee kanarraa hin dubbannu waan jedhamee adeemaa jiruuf namni Oromiyaa keessatti dhala Oromoon ta'in Oromiyaa keessatti waan dhalatee guddateef afaan Oromoo waan beekuuf uummata Oromoo irratti bobba'ee har'a shira dalagu ifatti wayita mul'ataa jiru kanatti namni kamuu callisaan ilaaluun isarra hin jiraatu. Maaliif akkaasu? Amma fakkeenyaaf nam tokko si faarsa yoo ta'e namni si faarsu sun si faarsuudhaan miti. Gama tokkoon yoo uummata isa godina tokkoo fi godina walitti buusuu yoo barbaadan isa tokko karaa godina tokkoo dhaabanii isa tokko karaa godina tokkoo dhaabanii jara lamaan dhagaa walitti darbachiisu. Ijoolleen Oromoo ka jiruu fi jireenyi biyyarraa ari'ee baase ka rakkoon qabiinsa mirga dhala namaa fi rakkoon siyaasaa ka biyyarraa ari'ee baase eenyu ka gama sana dhaabbatee dhagaa darbatu eenyu ka gamana dhaabbatee dhagaa darbatu jedhanii adda baasanii maaf dhagaa kana darbatta abbaan dhimmaa hoo jira jechuu dadhabanii kanneen dhagaa walitti buuraa uummata walitti buusuu dargaggoota walitti buusuu sabboontota walitti buusuudhaaf kanneen yaalii godhaa jiran kun uummanni Oromoo yeroodhaan irratti dammaquu qaba yeroodhaan dhaabsisuu qaba. Kun naamusa qabsoos miti kun naamusa warraaqsa nuti geggeessinuu fi warraaqsa nuti hordofnus miti. Nuti akka qeerroo bilisummaa Oromootti akka dargaggoota Oromootti akkuma uummata Oromootti iyyuu jaarmiyaa kampaanallee wal dhibdeen qaba. Jaarmiyaaleen Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo bu'aa buusuudhaan soosso'an cuftu gahee qabu. Gara qabsoo bilisummaa Oromootti koottaa tokkummaan uummata keenyaaf murteessaadha waan ta'eef gara tokkotti koottaa jennee waamicha keenya guyyuu ibsa baafnu guyyuu yaada kenninu waamicha keenya keessaa qabxiin kun hafeen beeku. Kanaaf jaarmiyaan haga ammaatitti waamicha nuti goonuuf kana simatee fudhatee yookiin nullee dubbisee biraa haafu jaarmiyaa kaampaana hiriiruu wal duukaa warri walirraa fottoqe wal duukaa hiriiruu yoo isatti hammaate nu duukaa hiriiruu sochii kanatti amanee sochii kana cina dhaabbatu wanti dhorkuun jiru. Haga ammaatti jaarmiyaan sochii kana cina dhaabbadheen jira. Sagantaa akeeka kanaatiin warraaqsi kun akka galma ga'uudhaaf gumaacha keenya akkasitti bahaa jirra jedhee of ibsee beekus hin jiru godhaa jirus hin mul'anne. Yoo duubatti kan mul'atu yoodhaa jiraate uummanni duuba jiru ibsuu danda'a garuu Oromiyaa keessatti jaarmiyaan biraa jaarmiyaan umti qabsoo bilisummaa Oromootiif falmina ka jedhu kan mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessa maqaa adda bilisummaa Oromootiin keessattuu ciccitee walirraa bahe kun biyya keessatti uummata gidduu wayita socho'aa hin jirretti qabsoo mootummaa abbaa irree biyyarraa baasuu ga'ee mootummaa abbaa irree jiru hudhee wal qabee bilisummaa balbala Oromoo geessee jirtu kana bakkuma jirtu sanatti qorrisiisuudhaaf ani jaarmiyaadhaa asan jira ani jaarmiyaadhaa ganaa siifan dhufaa ani jaarmiyaadhaa maalan godha ka jedhu kana badaa uummanni Oromoo ka keessa jiru hin dhaggeeffatu nutillee kanarraa qalbiidhaan kan nuti ilaallu maaliif jaarmiyaan qabsoo bilisummaa Oromoo dhufuudha.
Yoo jaarmiyaan hojii hojjechaa jiru jiraate waa hojjetaa jiru jiraate immoo hojii isaatiin of ibsa ture. Hojiinuu lafarraa hima akka jaarmiyaan tokko hojii hojjechaa jiru jaarmiyaan kan of ibsuun olitti hojii inni lafarratti hojjetu hojii inni uummata keessatti hojjechaa jirutu ibsa. Yoo sanan taane qabsoo bilisummaa Oromoo xumurarra gahaa jiru kanarratti haala of mijeessuu fi jaarmiyaa haaraa as baasuuf kadhamamu yoo ta'e uummata Oromoo dadhabsiisuu fi qabsoo bilisummaa Oromoo karaarra tursuu ta'a waan ta'eetiif dhalli Oromoo kamuu isa kanarraa of eeggatee jaarmiyaadhuma qabsoorra jiruu fi qabsoo finiinsaa jiruuf kan uummata keessa jiruuf uummata waliin jiru cina dhaabbatuu fi isa jabeessuu. Yoo sana hin taane immoo waa hojjechuu nan danda'a bifa adda ta'e ka jedhee ka socho'u immoo yoo jiraate olola diigaa fi ka uummata dadhabsiisuu fi ka tokkummaa uummataa fi haamilee qabsaa'otaatti bu'u irraa of eeggatee waa godhuudhaa qabu godhuutu isarra jiraata jechuun barbaada. Jaarmiyaalee qabsoo bilisummaa Oromootiin illee. Ka uummanni hawwuu fi kan nuti hawwinu tokkummaadhuma. Kan nuti hawwinu, kan nuti feenu, kan uummanni keenya barbaadu tokkummaadhuma. Uummata Oromoo fi addatti immoo adda bilisummaa Oromoo walirraa adda adda baasuun tasallee hin danda'amu. Waggaa 25 guutuu adda bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo walirraa adda baasuudhaaf mootummaan abbaa irree waan hin jibbaatin hin jiru. Waan hin godhin hin qabu. Waan hin dhamayin hin qabu. Haga maatii abbaa tokkoo keessatti shira maqaa dabballeetiin ijaaruutti. Haga ilmaan abbaa tokkoo obbolaaf obbolaan akka wal basaasanii maqaa tokko shaneetiin ijaaruutti waan hin godhin hin jiru. Kana hunda ka godhuuf adda bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo walirraa gargar baasuudha. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo walirraa gargar baasuun waan jabaatuuf waan hin danda'amne waan ta'eef gamuma qabsoo bilisummaa Oromoo jabeessuu fi jaarmiyaaleen qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo keessaa baanis gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti deebi'anii yoo tokkummaan nuti feenuu fi uummanni keenya fedhu yoodhaa jabaate daranuu mootummaa abbaa irree kanatti ka xumurri godhamuu fi injifannoo guddaa akka ta'uu ibsina. Yoo sanas hin taane akeeka lafaa qabnuu fi kaayyoo fi tarsiimoo warraaqsa kanaa qabnuun bilisummaa uummata Oromootti xumura goona. Gootonni Oromoo kaleessaa nuun qabsoo nu dhaalchisan. Nuti immoo jenereeshinii dhaloota dugda keenya duuba jiru qabsoo hin dhaalchine. Maal dhaalchifna bilisummaa dhaalchisuu qaba. Kan jenereeshinii dugda keenya duuba dhufu qofa yoo osoo hin taane jenereeshinii nuti har'a dhalatee lafarra jiru kun dhaloota bilisummaa arguu danda'u, dhaloota bilisummaadha, dhaloota sammuu bilisa ta'ee yaadu. Dhaloonni nuti keessa jirru dhaloota sammuu walaba ta'ee yaadu, dhaloota walabummaadhaaf yaadu waan ta'eef dhaloonni har'a keessa jirru kun mataan isaa dhaloota bilisoomuu danda'uu fi dhaloota bilisummaa gonfatuu fi uummata ofii walaboomsuu bilisoomsuu danda'u ta'uu irraa hubatuu qaba namni kamuu. Fedhiin qeerootii fi fedhiin uummata biyyaa jechuun osoo uummanni biyya alaatti dhaabbileen Oromoo hundi wal ta'ee. Ayyee irra naa deebi'ime. Qeeroon biyya keessaa yeroo bahaa biyyaa hundaa waliin qabsaa jiranitti tokkummaa dhabuun biyya alaa kana keessa tokko dhalatu hawwiin qeeroon biyya keessaa qabdu tokkummaa jechuudha akka amma yaada keetirraa hubadhetti. Maalinni tokkummaa daranuu biyya keessatti tokkummaa kana mee kanarraa kan uummanni Oromoo namootuma maqaa qabsoo bilisummaa Oromoo fi maqaa jaarmiyaa qabsoo bilisummaa Oromoo dhaatuudhaan uummata gidduutti summii siyaasaa facaasantu tokkummaan uummata Oromoo dabsaa jira malee uummanni Oromoo mee uummata Oromoo bara kami mee seenaa Oromoo keessatti barri uummanni Oromoo godinaa wal lole. Barri uummanni Oromoo amantaadhaan Oromoof Oromoo wal lole bara kami. Barri Oromoon aadaa isaarratti wal dadhabee barri Oromoon aadaa isaarratti wal lole kami. Barri Oromoon gadaa irratti wal dadhabee barri Oromoon sirna gadaasaa keessatti godinaa wal qoodee wal lole kami. Uummanni Oromoo yoomuu haalli kun mul'atee hin beeku Oromoo gidduus garaagarummaan hin jiru. Maaliif jennaan uummanni Oromoo gosti Boorana jiru giddu galeessa jira, gosti Baha jiru giddu galeessa jira, gosti Baha jiru lixa jira. Gosti lixa jiru giddu galeessa jira, gosti giddu galeessa jiru lixa jira, giddu galeessa jira. Uummata Oromoo walirraa gargar baasuu akeeka fakkaatu kana qabaatee adeemu namoota ajandaa siyaasaa qabatanii adeemanii fi namoota summii siyaasaa uummata gidduutti fayyadaman. Keessattuu immoo kan Oromoon hubatuu qabu asirratti qabxiin itti aansee dubbadhu kana Oromoon hubatuu qaba. Beektonni Oromoos hubatuu qabu. Kunis maaliin
uummata Oromoo gidduutti baqaqaa amantii kan uume diina. Uummanni Oromoo gidduutti baqaqaan amantii akka Oromoo gidduu jiraatu garaagarteen amantii akka Oromoo gidduu jiraatu ka uume diina. Tokko kana hubachuu qaba Oromoo. Lama uummata Oromoo gidduu garaagarummaan siyaasaa akka jiraatu garaagarteen siyaasaa akka Oromoo gidduutti uumamu ka godhes diina. Uummanni Oromoo akka lagaa wal qoodu akka ilaalchi gandummaa fi lagaa akka jiraatu ka godhes diina. Kanaaf Oromoon immoo ajandaa diinni isa gidduutti uume kana qabatee uummata walirraa garaa fageessuu fi uummata tokkummaa uummata laaffisuuf Oromoon kanarratti hojjechuu hin qabu. Oromoon isa kana hubatuu qaba. Baqaqaa diinni uume kana Oromoo walirraa harkisee tarsaasuu hin qabu. Oromoon walitti deebisee fayyisuu qaba. Kun akeeka diinaati jedhee Oromoon isa kanarratti injifannoo gonfatuutu isarra jiraata. Oromoon isa kanarratti wal hubatuu qaba. Waliin dhaga'u yoo ta'e, dhimma kanarratti wal hubatu yoo ta'e, dhaloonni har'aa dhaloonni sammuu walabaa fi sammuu bilisa ta'eetiin dhaloonni yaadu dhimma kana hin fudhatu. Qeerroon bilisummaa Oromoo akeeka akkasii hin fedhu. Akeeka wal diigaa, akeeka tokkummaa uummataa irra darbuudhaan laaffisuu, akeeka injifannoo wareegama qaaliidhaan argame, injifannoo dhiiga gootota Oromoo fi lafee gootota Oromootiin argame kana tuffatanii xiqqeessanii ilaalanii gara ololaatiin uummata Oromoo laaffisuuf sochii uummata Oromoo laaffisuuf kadhama'u yoo jiraate ofumaa dhama'a malee kan isan baasne kun akkuma hojii ka OPDO fi ka hergama mootummaa abbaa irree fudhatee ka nama socho'u gingilchaadhaan bishaan waraabuu hin danda'amu. Oromoo sichi gargar baasuun Oromoo tokkummaa uummata Oromoo biyya keessatti laaffisuu hin danda'amu. Ka ala jirus eessayyuu hin gahu. Tokkummaa ala jiru ka ijoollee hubannaa qabne namni bilchina qabuu fi namni hubannaa qabuu fi namni Oromoo keessatti mataa qabu namni qabsoo bilisummaa Oromootiif bu'uura buusu namni amma ifatti bahee tokkummaa kanarratti olola oofaa jiru hin jiru. Yoo ka duuba taa'ee mataa dhofkatee ka godhu yoo jiraate seenaan hin gaafata, dhiigni gootota Oromoo si gaafata. Kanarraa of qusatu. Ka beeku ka beekaa balleessu dhiigni gootota Oromoo hin gaafata. Seenaan uummanni kun qabu hin gaafata. Gootummaan uummata Oromoo nama gaafata. Uummata kana injifachuun hin danda'amu. Kaniif akeeka akkasii kanarraa hubannaa fi bilchina qabaatuudhaan waa uummanni kun barbaaduuf waa uummanni kun fedhu cina dhaabbatuudha ka barbaadamu. Sana yoo hin taane gaaga'amni isaa kanneenuma shira akkasitti hirkatanii adeemaniif ta'a dhumarratti. Malee har'a dhaloonni kun dhaloota akkuman jedhe bilisaa yaadu, walaba yaadu, bilisummaa yaadu, dhaloota bilisummaa fedhu. Dhaloota homaa fedhii biraan qabnedha. Fedhii biraan qabnu nuti amma qabsoo kana keessatti ooti boru qeerroo na hooggana ooti ta'e hin hoogganta. Akkati fedhii biraan qabnu fedhii wal hoogganuu miti. Nuti aangoo walirratti dooluu, aangoo walirraa fudhatu miti. Qabsoon akkamitti fuulduratti tarkaanfatuu danda'a? Gabrummaa marmaartuun bara 100 fi walakkaadhaa ol turtee fi addatti immoo ka waggaa 25 oliif uummata keenya irree gadi qabee waanjoo gabrummaa jalatti uummata keenya Oromummaa isaa dhabsiisee qe'ee isaa fi qabeenya isaarraa buqqisiisaa jiru kun akkamitti uummata keenyarraa buqqaadha malee walirraa aangoo fudhatuudhaaf qabsoofna miti. Biyya fudhatuudhaaf qabsoofna, bilisummaa argatuudhaaf qabsoofna, walabummaa biyya keenya gonfachiisuudhaaf qabsoofna. Kana keessatti immoo nama keenya ka dandeettii qabuu fi ka ogummaa qabu lafatti fayyadamnutti itti fayyadamnee wal ijaarree waliif ejjeta taanee irreef gateettii waliif taanee bakka galii keenyaa gahuudhaaf kan hojjetamu. Okay, waan si gaafadhe caalatti naaf ibsitee galatoomii seenaa dhugaadha. Mee gama xumura deemna gaafi keenya amma gama xumura geessuuf keenyee jira haasawa bareedaa waan ta'eef jecha hanga mangaa seenaa natti mul'achuu didee. Mee amma akka yaada keetirraa hubadhetti warri biyya alaa jiruu fi dhaabbilee Oromootii fi namoonni ilaalcha adda addaa qabanillee qabsoo qeerroo bira dhaabbachuutti waliigaluu qabanii gaaddisa tokko jala dhufuu qabanii kun fedhii fi hawwii qeerroo bilisummaa Oromootii jette. Yoo uummanni kun tokko ta'uu didee akkanuma akka faffaca'eetuma jiraatu ta'e isin dargaggeessi biyya keessaa qeerroon biyya keessaa ummata kana irra aantanii qabsoota isanitti fuftamoo mee yaada lafaa qabdan ni jira? Qabsoota isanitti danda'an warri biyya alaa jirtan.
Wanti guddaan qabsoo kanaa fi uummanni warraaqsa kana haalli amma biyya ambaa keessatti adeemaa jiru warraaqsa kana itti gufuu ta'uu hin danda'u. Haamilee namaatti dhaga'amuu danda'a tarii. Haamilee namoota hubannaan isaanii irra keessa ta'e namoota imooshinaali Oromummaa namatti itti dhaga'amee gara mooraa qabsoo kanaaf gara warraaqsa kanaatti jallatanitti haamileetti dhaga'amuu danda'a. Isa jedhuun malee akeeka itti adeemnuu fi akkamitti akka uummanni Oromoo galii isaa ga'uu danda'u sagantaaf karoora sochii kanaatiif qabnuun uummata Oromoo bilisanii baasna kanneen moggaattuuf qabanii kanneen diina wal'aansoo qaburra wal'aansoo qabuutti kanneen xiyyeeffatanillee adeemsuma kanaatiin utuu wal'aansoo qabuudhaaf dhaabbatanii Oromiyaa walaboomtee fi uummata Oromoo bilisoome akka arguu danda'an ofirratti amannaa dandeettii fi ga'umsa sochiin kun qabu irratti amantaa fi abdii waan qabnuuf addatti immoo uummanni keenya uummata akkatti qabsaa'u bare akkatti falmatu bare akkatti mirga isaa gaafatatu akkatti hiriiree wal cina dhaabbatee akkamitti akka falmachuu danda'u uummata keenya uummata sochii kana irraa qooda fudhateen waliin hiriiree falmatu waan qabnuuf nuyi yoomuu uummata keenya irratti malee kan nuti amannuu fi abdannu jaarmiyaalee egaa qabsoon bilisummaa Oromoo xumura geessee jaarmiyaa as ba'uu barbaaduu fi jaarmiyaa ijaaramuu barbaaduu irratti miti kan nuti fudhannu garuu ka hawwamuu fi ka barbaadamu jaarmiyaaleen qabsoo bilisummaa Oromoo adda adeemuun bu'aan isaa maali? Uummanni Oromoo kana fedhaa hin jiru. Uummanni Oromoo ka gaafataa jiru mirga bilisummaa, mirga dimokiraasii, mirga walabummaa gaafataa jira malee mirga jaarmiyaa dhabuu miti. Akeeka immoo akeeka lafa kaawwate akeeka addi bilisummaa Oromoo bara 91 keessa yeroo uummata gidduu turetti uummata barsiise, uummata hubachiise, dhaloonni qubee immoo sanuma fuudhee uummata barsiise. Akeeka sana uummanni qabatee alaabaa tokkicha, akeeka tokkicha jedhee uummanni Oromoo bahaa dhiyaa kaabaa kibba giddu galeessa toon jedhiin gamtaadhaan ka'ee ka falmatu. Uummanni Oromoo akeekichi waan galeef, kaayyoon sun waan galeef, diinnis immoo ka qabsoo kana jala dhaabbatu akeekichi akeeka sirrii fi kaayyoo sirrii aayidooloojii uummata Oromoo keessa seenee uummata Oromoo keessaa bahuu hin dandeenyee fi uummata Oromootiif dhimma murteessaa ta'uusaa diinni waan hubateef akeeka kana dura dhaabbata. Utuu akeekichi akeeka jajallataa fi akeeka diina hin miinee fi akeeka Oromoon fayyadne ta'ee diinni saga kana cichoominaan jala dhaabbatu. Kanaafuu kan murteessu sagantaa uummata keenya gara bilisummaatti geessuu fi biyya keenya walaboomsuu danda'u qabannee waan jirruuf yoo jaarmiyaan leen qabsoo bilisummaa Oromootiif yaanna jedhan yoo kan nu dhaga'an ta'e ammallee yoo kan hubatan ta'e ammallee furmaanni gara tokkotti dhufuutu isaaniif furmaata. Hantuunni boolla lamaa gidduutti nyaatamti. Akka kana kanneen ta'anis ni mul'atu warra qilleensa irratti oolaatu. Sana woon taane yoo bilisummaa uummata Oromoo fi walabummaan Oromiyaa akka ariifatuu fi wareegamni ilmaan Oromoo kumootaan itti baasaa jiranii fi hiriiranii falmachaa jiran kun akka galii isaa ga'u akka fedhan yoo ta'e gara tokkotti dhufuun gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti deebi'uun waan wayyuu fi waan fayyu waan furmaataa jennee dubbanna. Yoo sana hin taane immoo olola gadi dhaabbatanii waan hojjetan lafarratti waa uummata kanaaf hojjetan as ba'anii akka dubbatan kanallee hin barbaadamu. Yoo waan hojjetan illee jiraate, yoo waan nu hin beekne, yoo waan nu tarii kauma keenya faarsuu fi waan hojjenne faarsuu irraa kan isaanii waan isaan hojjetan illee waan jaarmiyaan biraa hojjete illee kan moggaatti dhiibnu yoodhaa jiraate isa kana akka dubbatanii waan hojjetanii fi waan godhame waan qabatamaadhaan lafa jirurraa akka ibsan illee barbaachisaadha. Yoo sana hin taane garuu jaarmiyaan wanti tokko yoo boru lafaa ka'ee anis jaarmiyaadha yoo jedhee as bahee dubbate homaa lafarraa akka hojjetee hin jirre maqaa tokkummaa jaarmiyaan tokkummaa dhabe maarreedha jedhu kanaatiin namni dhaabbatee haamilee wal buusuun isarra hin jiraatu ka qabsoorra jiru fuulduratti jabaatee itti fufuu qaba. Ka qabsoorra hin jirre ka qabsaa'uudhaaf fedhii qabu immoo gara isa qabsaa'utti dhufee daran qabsoo kana tarkaanfachiisuu irratti fuulleffatuu qaba. Yoo sanas hin taane roga ittiin qabsoo kana deeggaruu danda'uu fi cina dhaabbatuu danda'u irratti qabsoo kana utubuu qofa ka furmaata ta'uu danda'u jedhee yaada. Kana yoo sana hin taane garuu irra jireessi dadhabbiidhuma ta'a malee waan bu'aan barbaadamu dhufu hin fakkaatu. Keessattuu
tokko maalinni warreen karaa nagaadhaan qabsaan biyya keessatti yeroo meeqa yaaliin godhameera. Yeroo meeqa jaarmiyaan karaa nagaa mootummaa seerumaa fi heera mootummaan abbaa irree kun daba ittiin aangoorra turuudhaaf tolfate kan waraqaa irratti barreesse kan qabatamaadhaan lafarra hin jirre sanuma akka lafarratti jijjiiramuuf jedhanii karaa nagaa qabsaa turan marraa hedduu yaalii godhaniiru. Mootummaa abbaa irree cina karaa dimokiraasii hiriiramee uummanni kun mirga filachuu, mirga filatamuu argatee mirgi isaan kabajamadhanii kan socho'aa turan irratti waan dalagamaa jiruu fi waan dalagamerraa namuu waa baratuu qaba. Kanaaf mootummaa kanas kan jijjiiruu danda'u mootummaan kun karaa nagaa kan jijjiirama hin feene karaa nagaa fi karaa dimokiraasii kan olaantummaa seeraatti hin amanne kan olaantummaa uummataatti hin amanne waan ta'eef karaa sana jijjiiramni hawwamu hin jiru. Kan jijjiirama fiduu danda'u sochii kana. Sochiin kun immoo akeeka milkii qabeessaa fi waan qabatamaa lafarratti fideetu jira. Kanarraa namnis baratuu qaba. Mootummaa kana qalbii jijjiirsisee mootummaa waggaa 25 ol guutuu sirna federaalizimiin geggeessa karaa dimokiraasiitiin biyya bulchaa ture jedhe waggaa tokko keessatti otuu walirraa hin citiin warraaqsa gaggeeffameen mootummaan sirna waraanaan akka biyya geggeessaa jiru ifatti as bahee of ibse. Addunyaa irratti of beeksise. Kanaaf amma ka hawwamuu fi ka fedhamuu fi ka jabeeffamuu qabu warraaqsuma kana. Warraaqsa kanarra kan wayyu uummata Oromoo gama danda'amuun hidhachiisuu fi waraana Oromoo jabeessuudhaan waraana Oromoo humneessuudhaan Oromoon qe'ee isaa irratti ajjeefamuun akka dhaabbatuuf Oromoon ofoo humneesse Oromoon yoo wal hidhachiise Oromoon yoo wal jabeesse kan mooraa diinaa keessa jiru gara qabsoo kanaatti naanna'ee warraaqsa kana cina yoo dhaabbate uummata cina yoo dhaabbate dhimmitti uummanni Oromoo yeroo gabaabaa keessatti hin bilisoomneef hin jiru. Isa kanarratti immoo hojjetamaa jira. Kanneen mooraa diinaa keessa jiranis qabatamaadhaan hojii lafarratti hojjetamaa jirurraa argaa jirra. Kan humna ta'ee jirus qabatamaadhaan lafarratti hojii hojjetamaa jirurraa Oromoodhaafis mirkaneessaa adeemna. Kaniif ka qabsoo kanaaf ho'aa fi qabsoo kanaaf cichoomina qabuuf kan irraa dubbatuu fedhu Oromoon akka kaleessaa miti har'a humna ta'aa jira. Har'a humna argataa jira. Har'a of jabeeffataa jira. Sana waan ta'eetiif Oromoon jabaachuudha kan furmaata ta'uu danda'u. Isa kanarratti fuulleffatee Oromoon akka hojjetu kanan dhaamuu barbaada. Hedduu galatoomii yaada bareedaa nuuf ibsitee haasawni kan xiyyeeffatamee qofuu miti. Haa ta'utii mee gama irratti gaaffii lamatti gaafadheetiin qophii keenya kan guyyaa irraa qabnu ni cufna. Gaaffiin dhumarra si gaafadhu dhaabni qeeroo kun gara fuulduratti akka guddatuuf uummata Oromootiif dhaamsa qabdu maali? Qeeroon akka kan dur caalaa dalaguuf mootummaa gabroonfataa kana kuffisuuf halkanii guyyaa karaa adda addaatiin qeeroo wanni godhaa jiran hedduu jabaadha. Garuu uummanni Oromoo akka waliigalatti akkuma jiranitti kun kana osoo hin jenne hundi isaanii yoo maal isinii godhame akkamitti yoo isin cinaa dhaabbatan isin warri qeeroo kun gammaddan akkamitti dalaguu dandeessan? Inni guddaa asirratti qabxii gaariidha yaadni ati kaaste. Inni guddaa kan uummanni Oromoo hubatuu qabu kan amma mootummaan abbaa irree kun akkuma jalqabarraa kaasne uummata hidhee uummata dararee leenjii haaromsaa kennee sochii kana dhaabsiseera. Kan mootummaa abbaa irree kun inni kun ololuma ka duraan baratamee fi ka duraan baree olitti olola itti fakkeessii fi gowwomsaa fi soba adii waan ta'eef isa kana uummanni keenya hubatee keessattuu warraaqsi kun warraaqsa jijjiirama Oromoodhaaf fiduu danda'u warraaqsa Oromoo bilisoomsee Oromiyaa walaboomsuu danda'u ta'uu uummanni keenya ammallee irraa hubatee sochii kana cina dhaabbatuu qabu. Waan namni keenya wareegameef waan jaallan itti wareegamaniif waan uummanni keenya jumlaadhaan itti madaa'eetti hidhameef warraaqsi kun dhaabbatuu danda'u. Warraaqsa ajjeesuu danda'an hidhuu danda'an warraaqsa kana garuu dhaabuu hin danda'an. Maaliif? Yeroo sirna apartaayidii dhabamsiisan Afrikaa kibbaatti Nelson Maandellaafas waggaa 28 guutuu yeroo isaan hidhaa turan yaanni isaan burqisiisanii fi tarsiimoon warraaqsa isaan haala itti qabsoo sirna apartaayidii dhabamsiisuudhaaf uummata isaanii qabsiisan takkaan dhaabbate. Saniin apartaayidii biyya isaanii keessaa baasanii biyya isaanii walaboomsatanii innuu hidhaadhaa bahee biyya isaarratti
mootummaa biyya isaa ta'ee uummata isaa walaboomtee bilisoomee fi biyya isaa bilisoomtee arguudha. Uummata isaa bilisoomee fi biyya isaa walaboomee arguu danda'e. Kanaaf uummanni keenya kan inni irraa hubatuu qabu warraaqsi kun mootummaa kanatti xumura warraaqsa godhuu danda'udha. Warraaqsi kun ammallee nuyi warraaqsa kanaan mootummaa kanatti xumura godhuuf ga'umsi jira, dandeettiin jira. Warraaqsa kanatti akeeknii fi karoorrii fi tarsiimoon lafarraa qabnu warraaqsa kanatti xumura tarsiimoo godhuu danda'uu fi mootummaa abbaa irree kana dhaabsisuu akeeka danda'u harkaa qabna irrattis hojjetamaa jira. Kana hubatuudhaan uummanni keenya nu cina dhaabbatu waan danda'u cufaan nu cina dhaabbatee warraaqsa kana jabeessuu, warraaqsa kana humneessuu godhuu irraa akka duubatti hin jenne. Jaarmiyaalee qabsoo bilisummaa Oromoo cufti warraaqsa kanatti dirmannaa dachaadhaan dabalanii dirmannaa olaanaa gochuudhaan warraaqsa kana cina dhaabbatuu fi tokkummaa amma hawwamuu fi kan lafarratti mul'atuu danda'uu fi kan diina qaanessuu danda'u ifatti mul'atuu qaba. Isa kan nuti jechuu barbaannu. Dhiigni gootota keenyaa dhiiga akkasumaan lafarratti dhangala'aa jiru miti. Dhiiga akkasumaan lafarratti dhangala'aa jiru miti. Dhiigni gootota Oromoo. Dhiiga gootota lafarratti dhangala'aa jiru kun sanyii muka bilisummaati. Dhiiga gootota Oromoo lafarratti dhangala'aa jiru kanaaf namni kamuu kabaja qabaatuu qaba. Namni kamuu ulfina qabaatuu qaba. Akeekaa fi kaayyoo gootonni Oromoo irratti wareegaman kana galiidhaan ga'uudhaaf namni kamuu halkanii guyyaa hojjechuu isarra jiraata. Kanaaf nama dhuunfarraa kaasee haga gartuu hawaasaatti haga jaarmiyaalee garaagaraa fi gurmuu hawaasaatti kan nuti waamicha goonuuf ammallee mootummaan abbaa irree biyya keenya irratti waraana kan inni labsee jiru. Waraana ka keessaan nurratti labse, waraana ka uummata keenya irratti labse hanqatee kan uummata keenya ajjeesaa jiruu fi Oromiyaa waraanaan hiraarsaa jiru hanqatee karaa biyyoota ollaa goree biyyoota ollaa humneessee Oromiyaan waraanaan qabamtee wayita haalli jiru daran hadhaa ta'ee uummanni keenya biyya isaarratti dhiigaa jiru kanatti waan biraa hafee sagalee tokkoon uummanni keenya harka wal qabatee sagalee uummata wareegamaa jiru ta'ee sagalee uummata keenyaa dhageessisuu irratti xiyyeeffannaa gochuudhaan lafa Oromoon jiru cufatti sagalee uummata Oromoo biyya keessaa sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo ta'uudhaan uummanni keenya sagalee keenya ta'ee sagalee uummata keenyaa ta'ee sagalee keenya dhageessisuudhaaf qophii godhuu qaba. Qophii kanas immoo akkuma asii fuuldura ture ifatti ba'ee addunyaa kanarratti sagaleen uummata Oromoo itti fufinsaan dhaga'amuu qaba. Mirgi Oromoo haga kabajamutti bilisummaan uummata Oromoo haga galii isaa gahutti mootummaan kun kufeera, mootummaa jige, mootummaa waan godhu dhabee waan qabee gadhiisu dhabee ofii jibbaatee gama dinagdeedhaan kufaatii hamaa keessa seenee gama siyaasaatiin sochii warraaqsa keenyaa tapha keessaa mootummaa baase waan ta'eef mootummaan kun har'a waan qabee gadhiisuu dhabuudhaan waraana qofatti rarra'ee kan jiru waan ta'eef haala kana xumura itti godhuu fi haala inni itti rarra'ee jiru kanarratti tarsiimoo fi akeekni nuti qabnu jabaa ta'ee kan irratti hojjetaa jirru ta'uu uummata keenya hubachiifna. Kaniif uummanni keenya akeeka kana irratti duula jabaa godhuu qaba. Nu waliin dhaabbatee hiriiruu qaba. Falmaan ammallee daran jabaachuu qaba. Kanneen ilmaan Oromoo daranuu asiin fuulduraatiin olitti qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti daran aarsaa jiru kaffaluudhaaf namni kamuu of qopheessuu qaba. Akka fedhetti itti qoosuu fi akka fedhetti taa'ee irraa qabsoo bilisummaa Oromoo gidduutti sabboontota Oromoo fi beektota Oromoo gidduutti daldala oofamaa jiru, daldala siyaasaa summii farra tokkummaa ta'e oofuu irraa namni of qusatee gara sochii kana jabeessuu, gara sochii kana humneessuu irratti xiyyeeffannoo godhutu isarra jiraata nama kamiifuu kana. Gama kaaniin uummanni keenya uummata humna qabutu injifata. Uummanni waraana qabu ni sodaatama. Uummanni waraana of jalaa qabu ni kabajama. Egereen uummata waraana qabu abdii fi kabaja guddaa ka qabaatuu fi ka sodaatamu waan ta'eef uummanni keenya haamilee waraana bilisummaa Oromootti bu'uu irraa of
qusatee kanneen haamilee waraana bilisummaa Oromootti bu'an gorfatuu fi barsiifatuu irratti xiyyeeffatee waraana ofii jabeeffatuu humna ofii jabeeffatuu irratti fuulleffatee gama tokkoon waraana ofii jabeeffata gama kaaniin immoo sochii warraaqsa milkaa'aa fi akeeka bilisummaa uummata Oromoo gara bilisummaatti geessaa jiru kana cina dhaabbatee sagalee tokkoon akka falmannu maqaa koo fi maqaa qeerroo bilisummaa Oromoo fi maqaa uummata Oromootiin waamicha dhiyeessuun barbaada. Galatoomii obbo Seenaa dhugaadhaa dhugumaan ibsa bal'aa fi waan jaalatamaa waan uummanni keenya barbaadu nuuf ibsitee qeerroo bilisummaa Oromoo tan biyya keessaa bakka buuteeti. Mee dhumarratti irraan kan keetii dhaamsi ati akka waliigalatti jechuudha. Uummata Oromoo kan biyya keessa jiru bakka dhaamsa waliigalaa kan qeerroo biyya keessaa bakka buutee uummataaf himtu kadhumaadhaa yoo qabaatte carraan keeti amma. Kadhumaa gadhaamsi dhumaa kanan dhaamu yoodhaa jiraate uummanni keenya kanneen mana hidhaa keessa jiran gootonni ilmaan Oromoo miliyoonatti lakkaa'aman mooraan manneen hidhaa biyyattii keessaa hanqatee mooraa waraanaa keessatti kanneen hidhamanii dararamaa jiran bifa isaan itti mooraa manneen hidhaa keessaa baafamuu jiraatan yoodhaa jiraate ka duuba jiru iyyachuufidha ka keessa jiru immoo warraaqsaanii nu furmaata Oromoo kan dhufuu danda'u warraaqsa kan nu itti amannu warraaqsi jabaatee itti fufuu qaba kan hidhamanis hiiksisuuf qabsoo bilisummaa Oromoos xumura itti godhuu fi bilisummaa fi walabummaa arguudhaafis warraaqsa akka jabeessinee itti fufuun nurra jiraatu sana jabeeffatuudha. Kanaaf uummanni Oromoo isa kana hubatee keessattuu kanaan booda kanneen sooshaal miidiyaarra uummata Oromoo garaa walirraa fageessuudhaa fi olola hin taane kan qabsoo bilisummaa Oromoo fi sabboontota Oromoo haamilee tuquu danda'u walirratti oofuu kanarraa akka dhaabbatu feenaa kanneen mataa dhufkatanii utuu beekanii callisanii ilaalan callisanii ilaaluun kun itti gaafatama jala kagashuu fi gama seenaatiinis gama seeraatiinis itti nama gaafachiisu ta'uu hubachuudhaan namoota olola akkasii kana oofan dhaabsisuu irratti fuulleffatanii qabsoo kana humneessuu jabeessuu fi cina dhaabbachuu irratti akka xiyyeeffatan waamicha keenya goona. Uummanni Oromoo ka keessa jiru ka ala jiru haala amma uummanni Oromoo ka daangaarraa fi ka biyya keessatti waraanaan hiraarfamaa jiru kanarratti xiyyeeffannaan godhamee warraaqsa kanaa fi waraana Oromiyaa qabatee jiru kanarratti akka hojjetamu ka waamicha keenya ammas irra deebinee ka dhaamnu kana hubatuudhaan uummanni keenya guyyuu itti yaaduu qaba, guyyuu wal mari'atuu qaba, haala barbaachisuu fi akeeka adeemaa jirruu fi sagantaa lafarraa qabnuuf waan godhaa jirru irratti yeroo yeroodhaanis uummata keenyaaf ka ibsa kennaa adeemnu ta'uu uummata keenya hubachiisna. Addatti immoo dargaggoonni kanneen biyyoota hambaa garaa garaa keessa jiran ijaaramuu qabanii caasaan qeerroo caasaan biyya alaa kan walgahii isaa dhiyeenya biyya Ingiliz magaalaa Londonitti ka gaggeeffatee jiru biyyoota kaanitti illee itti fufinsaan ka gaggeessuuf adeemu waan ta'eef dargaggeessi wal hubatuu qaba. Dargaggeessi sammuu walaba ta'een fedhii biraa kan hin qabu dargaggeessi Oromoo. Dargaggeessi Oromoo fedhii inni qabu bilisummaa fi walabummaa. Kanaaf dargaggeessi Oromoo bilisummaa fi walabummaa hawwamu kana kagahuu danda'uu fi humna qabsoo kan inni ta'uu danda'u yoo ijaaramedha. Kanaaf dargaggeessi Oromoo ammallee ijaaramuu qaba. Dargaggeessi Oromoo shaamarran Oromoo dargaggeettiin Oromoo fi dargaggeessi Oromoo guyyuu akka labsiitti akka dirqamaatti fudhatuudhaan ijaaramudha. Yoo ijaaramne mirga keenya kabachiisuu dandeenya. Dargaggeessi ijaarsa barbaachisuu fi sadarkaa barbaadamurra gahee akka barbaadamutti ijaaramee jiru utuu jiraate biyya hambaa kana keessa olollee amma adeemaa jiru kun akkaataa kanatti hin adeemu. Kaniif ammallee dargaggoonni Oromoo bakka jirtan bakka itti argamtan cufatti wal barbaaduudhaan ijaaramudha. Kanaaf kana waamicha kan nuti dargaggoota Oromoo biyyoota hambaa garaa garaa keessa jiraniif nuti dabarsuu barbaanna. Beektonni Oromoo fi hayyoonni Oromoo aktiivistoonni Oromoo dhugaan saba keessaniif qabsoo godhaa jirtanii fi qabsoon kun akka milkaa'uuf irra hojjetaa jirtan ammallee
xiyyeeffannoo fi hojiin keessan daran jabaatee waan qabsoo bilisummaa Oromoo feesisuu fi waan abbaa irree dadhabsiisuu danda'uu fi qabsoo kana milkeessuu danda'u irratti xiyyeeffannaa gochuudhaan akka hojjetan dhaamsa keenya dabarsuu barbaanna. Miidiyaaleen qabsoo bilisummaa Oromoo akkuma asii fuuldura turetti ijaa fi gurra uummata Oromoo ta'uudhaan qabsoo bilisummaa Oromoo haala daran jabeessuu danda'u irratti hojjechuu fi dhugaa qabsoo bilisummaa Oromoo lafarra jiru addunyaa fi uummata Oromoo qaqqabsiisuu danda'uu fi miidhaa uummata Oromoo irra gahaa jiruu fi daba abbaan irree uummata Oromoo irratti raawwachaa jiru yeroo irraa gara yerootti kufanii ka'anii bu'anii ba'anii akka hojjetan jaarmiyaalee miidiyaa qabsoo bilisummaa Oromoo hundaaf waamicha godhuu feena. Haala kana haala kanneen hafanii fi haalota jiranii fi waan itti jirru yeroo irraa gara yerootti wal quba qabsiisaa kan adeemnuu fi kan itti wal jabeeffataa adeemnu kan itti bara kana mootummaa abbaa irreetti xumura goonu rabbi nuuf haa godhu jechuun barbaada gabaabatti. Galatoomii obbo Seenaa Dhugaa hedduu yaada bareedaa ibsitee hedduu waan hedduu sirraayis barannee waan hedduu dhageenyee jirra. Hedduu si galateeffannaa maqaa qophii kaayyootii akkasuma teeknikni keenya Gadaa Araaraatis nu wajjin ture ulfinaa fi kabajaa guddaa isiniif qabna. Akkasuma dhaggeeffattoota keenya qophii guyyaa irraatiif qabannee dhiyaanne asumarratti xumurraa qophii biraatiin hanga deebinu turtii gaarii isiniin jenna. Kanarra caalu akka qabannee isiniif dhiyaannu abdii keenya qeeroo dhaamsa qeeroo hanga ammaa dhaammatee warra galmaatu nu haa godhu. Turtii gaariin jaa. Yee guddaa galatoomaa isinis. Masinko, Masi.